akkam jirtu ilmaan Oromoo baga nagaa taatanii dhufti keessan. Baga jiraatan. Okay. Aye. Amma me kallattumaan waa'ee keenyatti fufna har'a Al-Shabaabii yookaan Al-Shabaabiin beektu Al-Shabaabii Finfinnee keessatti qabnee jirraa jedhanii miidiyaan Itoophiyaa gabaasee jira. Al-Shabaab maal gochaa Oromiyaa keessa seena maal gochaa Itoophiyaa keessa seename Umar itti fufimee amma namichi kun beektaati wanti sun dhugaadha waan ani si gaafadhe qofa osoo hin taane yaada mataa keessatti itti dabalee itti fufime jechuun amma Al-Shabaab kun waan ittiin fayyadamu waa hedduu dubbatee dadhaban amma waa'ee Al-Shabaab kanaan addunyaa jijjiirratuu fi gurra addunyaa fudhachuuf yoo ta'an dhageeyite addunyaa fudhachuuf malee Al-Shabaab daangaa dila kana qaxxaamuree biyya mootummaa qabdu keessa akkamitti dhufee Finfinnee seena meeqama fakkaataa'u arra Al-Shabaab Finfinnee keessa qabne jechuun biyya mootummaa qabdu biyya daangaa waraanne eegaadhaa jiru keessatti lafa dila kana qaxxaamuree Finfinnee keessa qabne jechuun arra ajandaa biraa addunyaarra dhageetti barbaaduudhaaf malee waan biraatiif miti. Ana akkasitti fudhadha. Gabaasa EBC miidiyaa Itoophiyaatii fi gabaasa BBC Afaan Oromooti kinoo isaantu seenee Finfinnee keessatti boombii dhoosuuf taanan qabnee warra Ashabbaarii warra Sumaalee Al-Shabaabii jedhan. Mee amma asirratti Sumaalee waliin nuyi waggaa dheeraa jiraannee jira Sumaalee Maqaadishoo kana waliin. Anillee ani jaalalleen qabaan ture dur innaa daa'ummaa kiyyaa Sumaaleedha. Abbaan ishii Sumaaleedha haati ishii Oromoodha garuu ani Sumaaleedha ofiin jedhu. Maqaadishoodhaa dhufte. Baay'inaan Finfinnee kana keessatti hojii bal'inaa hojii biizinaasaa kana hojjetanii Sumaalota. Sumaaleen akkas uummataatitti rakkoo tokko Itoophiyaa irraa hin qabu ani biyya kanattis waliin jiraadheen jira. Jarri kun immoo Maqaadishoo bira darbanii Maqaadishoodhaa bilisa hin baasne maal Itoophiyaa irraa faayidaa maaluma argatu himee osoo ta'e illee. Sababa Maqaadishoo fi Itoophiyaa jidduu mootummaa sadii jira bara. Mootummaa sadii jira. Mootummaa amma waan kanatti fagootti ilaalle bagadaa fagoo dheeyite ilaalin dhiyeenya kana Finfinnee keessatti mana barumsaa keessa waa'ee amantiitti wajjin wal qabsanii hiriira tokko ba'anii turan. Tokko qaban. Amma as garagalanii Al-Shabaab deeffatan. Ammallee borullee waan biraa deessan ammallee boru wanni Oromootii fi qabsoo Oromootii fi Al-Shabaab walitti dhufaaf ajandaa fiduun oolan waan kana guyyaa sadii dura waan kana dubbataa jira. Guyyaa sadii dura. Asirratti waan tokko qabsoo Oromootii fi Al-Shabaab walitti hidhanii kaleessa guyyaa kaleessa jaalmarrooni akkasitti nama akkas godhee waraanni shanee akkas godhee jedhanii dhiyeessaniiti. Bariisaa lammataa immoo maal jedhanii Al-Shabaab Finfinnee keessa galee jira jedhanii ta'u warra uffata gurraacha uffatan kana nutti agarsiisanii jechaadha. Qabnee sanummoo qabanii jiru be. Walitti hidhanii jiru amma walitti dhufannaan jette already walitti hidhanii jiru be. Itti fuf. Mutaakaa isaanii ol baase. Mutaakaa isaanii ol baase. Maali mutaakaan? Wanni eenyummaa waraqaa eenyummaadha ka waraanni san qabu. Waliin baasu sani maa waliin baasu waan isaan agarsiisan asitti. Waa takka yaadadheefi waan kana kaase yeroo takka Mallas Zeenaawiin gaafa jiru keessatti. Kanuma qofa agarsiisan laal jara kana qofa agarsiisan. Mallas Zeenaawiin yeroo takka waan akkanaa kana Abiyyi Ahmad kun beekadu qophii godha. Darbii irraa qophii godha. Haayila Sillaasee irraa qophii godha. Ammallee as dabree Mallas irraa waan qophii godhu hedduu qabaa beekadha waan takka golaallu. Tara dura yeroo Al-Shabaab wanni see Muqaadishoo dhahee keessatti osoo Itoophiyaadha paarlaamaa Itoophiyaatiin hin mari'atin erge Mallasaan kun waraana. Ifumaaf waraana walitti qabee bakka sanitti erge. Waraana Itoophiyaatti seenuu dha'u jira jee Al-Shabaab himate. Lafa dila kana qaxxaamursee geessee daangaa irra geesse daangaa Muqaadishoo naqe. Waraana Itoophiyaatiin dha'u jira jennaan waraana Itoophiyaadhaan erginee jee waakkate. Ganaa paarlaamaa waan teenye bara. Guyyaa sadii osoo oolini Al-Shabaab waraana Itoophiyaadhaa ajjeeftee eenyummaa isaanii ol qabdee garsiifte.
yoo namni yaadatan jiraatan gaafa san namni yaadatan yoo yaadatan akka waan irratti yaadadhaa jechuudha. Asirratti aan jechaa jirtu Al-Shabaabii waraana Itoophiyaa jeestee waraqaa eenyummaa isaanii agarsiiste uummata. Eenyummaa wal baaftee biibisumaa kan liteef. Itoophiyaan garuu hin agarsiisnedha. Itoophiyaan sila irraa osoo wanni akkasii jiraatte har'a sila addunyaan girgirta Finfinneen irra girgirtaati sila waraana biraatti keessa gabbaa osoo eenyummaa Al-Shabaab osoo argatu. Asirratti aan jechaa jirtu warra Finfinnee irratti qabame jedhan kana laata. Kana isaanii afachu ragaa waliin haasofna. Yeroota kana fuulli isaanii dhokataadha. Finfinnee irratti qabnee jedhanii too miidiyaan Itoophiyaa gabaasee biisin afaan Oromootis gabaasee jara kana waraqaa eenyummaa isaanii hin agarsiisne jechaadha. Akkas jechaa jira. Umarii itti fufi Umar. Tokkoffaa biyyattiin san mootummaa akka dhabde nu agarsiisa. Biyyattiin san biyya eenyuu keessa deemu har'a Al-Shabaab keessa qabe borummoo waraana Suudaan keessa qaba. Guyyaa kana ammoo Keeniyaa keessa qabu danda'a malee waraana Keeniyaadhaa dhufee keessa qabu danda'a ammas. Biyyattiin san biyyattii mootummaa hin qabne biyya abbaa hin qabne biyya eenyuu dhaqee biyya mootummaan hin cimsa tokko dhaqee yeroo kana keessatti Itoophiyaa waan jamsan tokko xaxxaruu yoo ta'an to'atuu danda'u keessa jirti jechuudha tokko kan nu agarsiisa. Laafina mootummaa sanii biyyattiin san akka mootummaa hin qabne Finfinnee seenee Finfinnee keessatti argatan eenyummaa hojii osoo waan ol qabu taate biyyattiin san mootummaa hin qabdu. Biyyattiin san daffaramtee jirti amma boodallee dafanii reeban malee Suudaan dhufee qabachuu danda'a, iddu galeessa dhufuu danda'a, Keeniyaa yoo dhufte iddu galeessa qabachuu dandeessi, Eertiraan dhuftee iddu galeessa galuu dandeessi, Soomaaliyaan dhuftee galuu dandeessi jechuudha. Biyya mootummaa qabneedha. Waan gaarii dubbatte ilaala. Uummanni Oromoo warri hordoftani akkasitti waan inni dubbate kana bal'isaa ta'u ilaala. Oromoon wal ajjeesnan qawwee qabatee wal ajjeesnani yeroo hunda eenyutu kan bukkee kee jirutu dhufee too humna qaba waan ta'eef sittis waan biraa himee sittis waan biraa himee daaraa si godhaa jechaadha. Maaliif daaraa si godha qabeenya keessa saamuuf Sumaaleen Maqaadishoo irraa dhuftee tooyi daaraa si gochuu dandeessa. Eertiraan irraa dhuftee daaraa si gochuu dandeessa. Suudaanis Ijiptis hunduu kanuma barbaada jechaadha. Itoophiyaa mancaase too Oromiyaa balleesse too qabeenya isa fudhachuu barbaada jechaadha. Mee gadaa bilisummaa asirratti uummanni hunduu Agawoon hidhatee, Qimaanti hidhatee, Tigraay hidhatee, Faannoon hidhatee Amaara jechuun poolisiin Oromiyaa hidhatee, federaalli hidhatee, Makkalaakayaan hin jira, Woboon hin jira, Guumuuz hin jira. Kallattii hundaanuu ibiddi qabatee jira. Uummata Oromootiif homtuun gallee fagaammaa. Ibiddi akkanatti boba'aa jiru kuni uummata Oromoo gubeeto balleessuuf. Mee waan biyya san keessatti ta'aa jiru qabeenyanis yeroo ammaa kana ikoonomiin daaraaf daakutti makamee jira. Mee kana hunda tilmaama keessa galchitoo Oromootti uummata Oromoo kanatti mee gadaa bilisummaa. Galatooma abbaa gadaa akkam jirtu ilmaan Oromoo qaqqaaliin bakka jirtanii dhaggeeffachaa jirtan kuni nagaan keenya hunduma keessan haa qaqqabu. Gaaffii cimaa na gaafatte Oromoon yeroo tokko tokko hin beekaa yookaan hin beeku lafatti dhibamne baay'ee qabna. Riyaalitii biyyattii Impaayera Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana eenyu wallaalaan namni mana barumsaan dhannee observeeshinii mataasaa fudhachuu hin danda'a. Maaliif jechi biyyi sun kuftee duutee daaraa taateetti mootummaa iyyuu hin qabdu by the way. Kana understandii godha. Amma fakkeenyaaf suuraa amma agarsiistee mootummaa hin qabdu an jedhee gadaa bilisummaa caluma jedhee yaada isaatiin miti. Waan mootummaa san jibbuuf miti. Nama lubbuu waliin ibidda keessa godhan. Nama adda baabaayii irratti ajjeesaa jiran. Nama mana hidhaa keessa baasanii rashanaa jiru. Dubartiin gudeeddamaa jirti. Hundu qawwee hidhateetoo wal fixaa jira. Kanaaf jedhee jechaadha ragaan kanaan caalu. Mootummaa biyyi Impaayerri Itoophiyaa waggaa arfan kana hundumti keessanii ilmaan dhalataan biyya sanatti dhalate Oromoo haa ta'u, Shinaashaa haa ta'u, Gaambeellaa haa ta'u, Beneeshaangul haa ta'u, Tigraay haa ta'u, Amaaraa haa ta'u, baatee bariitiis. Wanti inni feesii gochaa jiru waggaa arfan kana du'uu, boo'uu, ikonomikaalii lafa waan nyaatu dhabee rakkachuu hundumti keenya argaa jirra. Garuu wanni namni hubachuun irra jiraatu biyyattiin kun seera hin qabdu.
Leadershipin qabdu systemiin completely collapse ta'eera. Garuu wanti isin amma ilaaluu isinirra jiru isuma kana ta'ee ammayyuu sobeenini survivalii ittan fufasa jedhutu jira. Mafia groupiitu jira. Finfinnee keessa only Minilik jedhamtu sana keessa jira jechuudha. Shaabiyaan fakkeenyaaf amma uummanni Eertiraa Shaabiyaan Isaayyaas Afeworqiitiin yeroo ammaa kana well trained meeshaa ammanan jedhamne fudhatee biyya Itoophiyaa keessaa kontroolii gochaa jira. Lafti inni hin galle specific Oromiyaan harka Shaabiyaa keessa jirti jechuu hin dandeenyaa jechuudha. Yoo dhuguma hin danda'ama ta'e. So Abiy Ahmed irra turuudhaaf yoo nan jijjiira jedhee yaade karaa isaa barbaachisu hundumuu gochuutti irra ture. Ammayyuu irra jira. Wanti isin ilaaluun isin irra jiru Oromiyaa irratti fookasii godhanii jiru. Oromiyaa irratti guutummaa guutuutti silas impaayera Itoophiyaa keessatti jarri kun kan isaan lolanii qabeenya Oromiyaati. Lafa Oromiyaati. Gabraa waan irratti lolan hin qaban. Mee iddoo fedhe dhaqa yeroo ammaa kana. Dhanni achi qabanna lafti isaan jedhan hundumtu lafa Oromiyaati. Yoo kana jennu callisnee miti jechuudha. Realitii waan isaan jedhanii ka'anii. Fakkeenyaaf masaraa mootichaa keessa PP yookaan Prosperity Party kan jedhamu well functioning kan inni gochaa jiru naannoo Amaaraa qofa. Hubadhaa. Oromooni mootummaa hin qabdu. Naannoon Oromiyaa mootummaa mataa isheetiin qabdu kan uummataaf yaadu. Mee kan warra kaanii molaala. Hidhannoon isaanii kan isaanii illegaalii miti. Sirriitti amma funyaaniitti hidhatanii jiru. Akka amma boleessi koo jedhe. Sirriitti amma funyaaniitti hidhatanii jiru. Anytime the matter of announcement kan isaan eegaa jiran. So nu weeraruufis kana caalaa nu cabsuu fi well planned wanta ta'etti jiran lafaa. Kana hubachuu qaba Oromoon. Gada bilisummaa akka uummataaf ifa ta'uuf qaamni hidhateetoo powerfulii ta'e sun tokkoffaa qaama kamii lammata immoo isa duuba maaltu jira kan irratti mee xiqqoo ishii uummata hubachiisa. Yaa obboloota koo wanti si hubachuu qabdanii fakkeenyaaf amma faannoo warri jedhamanii mootummaa Eertiraatti kan trendii godhu 100% accessible financially internationally warri biyya diasporaatti fundii kan ta'anii faannoo nama funyaaniitti hidhatanii tokko jedhe. Eenyutu duuba jira? Eertiraatu duuba jira. Karaa Somaaliyaa immoo fudhadhaa. Mootummaan federaalaa akka gaariitti hidhatanii jiru uummanni Sumaalee. Uummanni Affaar akka gaariitti hidhatanii jiru. Namni dhaqee illeegaaliidha kuni yookaan immoo ekstiriimisti jedhee namni dhaqee irraa hiiksisan jiru. Fookasiin irraa hiiksisu lafti inni jiru amma Oromiyaadha. Oromiyaa Tigraay irratti ashabbaari jedhanii already announce godhanii isin observii goota waggaa lama kana jechuudha. So hidhachuun hin danda'amu Oromoo keessa yookaan iddoo biraa. Tigraay akkuma isin beektanii humna isheetiin already de facto declare goote yeroo ammaa kana mirga ishee qabachiifattee jirti. Amma kanii akkumatti meedaa irratti hafee jiru uummata Oromooti. Uummatni Oromoo mootummaa mataa isaatiin qabu. Hiiksisaa jira maqaa shaneetiin duratti bobbaasee galgalaa ganama haadha keenya abbootii keenya mana irratti gubsiisaa haadholii keenya immoo gudeechisaa jira. Psychologically completely dismantling nu gochaa jiru jechuudha. So amma waan inni isin jedhu fakkeenyaaf amma wanti isin amma ilaalaa jirtan mootummaan impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiy Ahmed yookaan OPDOtiin geggeeffamaa jiru yeroo amma diplomatic systemii completely collapse godheera. Wanti inni jiru wanta tokko hin qabu. Kanaaf jecha yeroo tokko yoo barbaade Al-Shabaabtu galee jechuu danda'a. Yeroo tokko yoo barbaade abbaan fedhe Xaaliyaan galuu jechuu danda'a. Garuu completely wrong. Kufeera namni kun. Garuu wanni ittiin survive godhu yoo sobeettiin uummata gowwomsee uummata addunyaa at least survive ittiin godhu waa argadha jedhee waa yaadaa jirudha. Si galaa garuu gara kam keenyaatti deebi'a. Gara uummata keenyaatti achi as deebi'a. Anammoo waa'ee fookasiin keenya fookasii Oromiyaati. Uummanni Oromoo yeroo hundumaa yeroo nama waan biraa yaadnu waa'ee keenya yaaduun dirqama keenya. Waa'ee Oromoon mootummaa hin qabdu yeroo jennu callisnee miti. It's not simply we're not talking akkamatti lafa fuuneen ilaallu. Utuu mootummaa qabaanne territorial Oromiyaa jedhamtu keessatti
ilmaan Oromoo mana hidhaa keessaa gadi baasanii ajjeesanii bineensa nyaachisan tokko jedhe. Akka barbaadan warri faannoo yeroo karaa barbaadan galanii akka barbaadan uummata keenya ajjeesanii sila waa jedha ture. Waan tokko jedheen beeku guyyaa tokko iyyuu. Dhaggeeffadhaa. Uummata Oromoo Walloo waggaa waggaatiin eeganii uummata kana gadi baasanii meeshaan isaan qaban harkaa funaananii carraa barbaadanii jara kana weerarsiisaa jiru. So maalii dharee? Oromoon immoo maal gochaa jira? Oromoon immoo ol nyaachaa jiru. Wal nyaannee walitti galagallee. I'm not talking about Opidio. Opidion immoo waan tokko hin irraanfatina. Opidion purpose isheen uumamte Oromoo balleessuudhaaf kan isheen uumamte from the day one. From the day one. Abbaan barbaadan mee sirriidha Oromoodha jedhaan attima. Opidiyooni jalqabuma uumamte uumamni ishee garbummaa itti fe'achuudhaaf dhufanii isaan nurratti hojjechaa jirti. Waggaa 27 guutuu ilmaan Oromoo ajjeefte itti fuftee ajjeesaa jirti. Oromoon garuu ilma abbaa gadaatii ijoollee abbaa gadaatii achuma keessaa nu baasuu nu dabarsuu jettanii uummanni Oromoo fudhatee taayitaarra baasee kaawwate. So uummanni Oromoo gaaffii tokkoon isin gaafadha. Amma isin addana keessa warri taajira taatan Oromoo. Let me ask you one question. Purpose Oromoon walitti galagalee ol nyaatu yeroonsaa amma yoo ta'e natti himaa. Maaliif jechi Oromoon biyya sana keessatti empire Itoophiyaa keessatti caba waggaa 1000 isin cabsa kan jedhe ana miti simiti. Mootummaa federaalaa nan busha kan jedhu Jimmaa Bashaashaa keessatti nama dhalate afaan Oromoo haasa'e akka gaariitti kan beeku duudhaa Oromoo kan beeku masaraa mootichaa nama galee. So ati ani miishiniin keenya maaliidha dubbichi maaliidha inni nu hojjechaa jiru politikaan nu galeera. Okay yoo politikaan isin galeera ta'e natti maanaa honaan galle maaliif jechi uummatni Oromoo asimarratti sidaaba nama amma dhufe kanaafan kenna miishiniin keenya yookaan kaayyoon itti deemnu maaliidha nu galee jiraadha. Kaayyoon keenya Jawaar Mohaammed nama dhuunfaa Baqqalaa Garbaa yookaan Maraaraa Guddinaa yoo ta'e Oromoo dogoggortaniiru. Kaayyoon kee tan eebbisaa addunyaa irratti du'e Oromiyaa keessa galuu qabdi. Oromiyaan harka uummata Oromoo keessa galuu qabdi. Mootummaa mataa ishii ijaarrachuu qabdi. Walaboomuu qabdi. Itoophiyaa keessa soo jiraatte Oromoon bulchuu qabaadha. Qabeenya Oromiyaa uummanni Oromoo irratti murteessee uummanni Oromoo irratti fayyadamuu qabaadha. Kuni ta'ee never ever in taane qabsoon Oromoo godheetoo diina kuffiseetoo warra keenya jedhee 4 kiiloo galchee yeroo kanatti illee hin taane isaanis hin goone jechaadha. Qabsoon Oromoo tan galma gahu gaafa ilmi Oromoo isa dhugaa bosona keessa jiru yookaan mana hidhaa keessa jiru 4 kiiloo seenee tooyi uummata Oromoo dhugaa isaa deebisee qofa. Murteessan asirratti uummata Oromooti malee ani hidhamee fi jaalmarroon bosona keessa seenee Jawaar mana hidhaa keessa seenee jaalmarroon itti murteessu Jawaar itti murteessu qabsoo Oromooti irratti. Yoo amurteessu qabsoo Oromoo sana yoo dhugaadhanii galmaan gahe qofa tan murteessu jechaadha. San booda karaarraa jal'annaan isaanillee durriyyee akka warra ammaa kanaati jechaadha. Kaayyoon keenya maalidha uummanni Oromoo hin beekne ammallee bee. Nuyi Arsii kaasnee too maqaa dubbannu gandummaa jedhu. Baalee yoo kaasnee maqaa dubbannu gandummaa jedhu. Baalee Harargee Jimmaa nuyi sanii miti uummata kaa ofii keessanii qabsaadha. Nuyi biyya alaa jirra. Maatiitu biyya san nu jira. Uummata sanirraa uumamne nutti dhagama akka ilma namaatitti nutti dhagama. Malee nuyi jireenya gaarii qabnaa jechaadha. Uummata sanirraa waan uumamneef. Qabsoon Oromoo kan ijoolleen Oromoo waggaa 150 irratti duute waan tokko qofa. Biyyi sun wala boomtee Oromiyaan akka Oromootitti alaabaa ishii dhaabbattee mootummaa mataa ishii dhaabbattee mootummaa dhugaa waraana mataa ishii ijaarrattee uummata Oromoo jalatti yoo bulte kaayyoon keenya kana ta'uu qaba. Jawaaroo barbaade viidiyoo ta'uu barbaade bilxiginnaa ta'uu barbaade Amaaraa ta'uu jaalmarroon barbaade Keeniyaa ta'uu maal nu dhibe yoo inni didee too deeme yoo inni dide amileen nu cabuu hin qabuudha.
kan waaqeffannu qabsoo uummanni keenya irratti wareegame qofa ta'uu qaba jechaadha. Uummata Oromoo baadhaa nuyi kana booda aabaa caadaa uummata keenya barsiisuu nurra hin jiru. Kan qabsaa'u uummata Oromooti. Du'a ammaa kanarratti illee kan itti gaafatamu du'a Haacaaluu Hundeessaa irratti illee kan itti gaafatamu uummata Oromooti jechaadha. Osoo isin walakkaa Finfinnee Oromiyaa keessa jirti. Finfinnee keessatti naaftanyaan nyaatte jechaadha. Isinitti himaa ta'u guyyaa 3 guyyaa 4 isinitti ajjeefamuudhaan dura isinitti himaa ta'u in nyaanna Haacaaluu foon isaa nyaanna jedhanii ta'u uummata Oromootitti himanii ta'u nyaatanii jechaadha. Biyyi keenyas osuma nutti himanuuyyuu nu nyaatan. Finfinnee gubbaarra ta'anii bee ante gaallanuun jechaa jiru naaftanyuun. Naaftanyaani garaa fincaanii akkasitti siin jechaa jirti jechaadha. Ummanni Oromoo maal eega? Hin barannee information hin qaban. No, hinamannu sadi jechaadha. Kan nu hogganu mootummaa osoo hin taane kan hogganu uummata. Maaliif ofiif qabsooftee biyya keetiif qabsooftee an qabsaa'etti kan qabsaa'ee dhiigni kee asfaaltii dhangala'ee akka bishaanii uummata Oromooti qeerroodhaa qarreedhaa jechaadha. Ammallee kan itti gaafatamummaa qabu. Uummata Oromoo Jawaarii Jaalmarroodhaa woboodhaa jechuu dhiisa. Kan qabsaa'uu qabu si. Ana hunda keenya jechaadha. Uummata Oromoo miliyoona 40 jennee miti miliyoona 40tu qabsaa'uu qaba. Anitti gaafatamu gaarii biyya saniittis badooma biyya saniittis uummata Oromooti. Abiyyuutti hin gaafatamu. Abiyyi kaayyoo mataa isaati kaayyoon badiisa yoo ta'e badiisa hojjeta. Kaayyoo mataa isaati jechaadha. Uummanni Oromoo kaayyoo mataa isaa qaba. Bilisoomee biyya isaa of jala galchuudha. Yoo callisee akkanatti rafee akkanatti rafe itti gaafatamaan uummata Oromooti. Biddeena asirra jiru harka isaatirra godhee asirra godhani ofumaaf nyaachuu wallaalee jechaadha uummanni Oromoo jechaadha. Kanaafuu waan hunda uummata Oromoo harkatti deebisuu qabna. Nama amma dhuftanii guddaa galatoomadha. Waan tokkoon isiniin jira. Eengadda Jaalmarroo miidiyaan Itoophiyaa dhiyeessee ture. Waggaa tokkoon dura Jaalmarroon du'e nuun jedhan. Du'e. Har'a Jaalmarroo Jiisas Kiristoos yaadhaan ol ka'eetu dubbatu. Har'a maal godhanii Jaalmarroo sagalee san keessatti ragaa dhiyeessisan ture ganama har'aa miidiyaa irratti. Jaalmooyii waliin sagalee haasa'e Jaalmooyiidhaan of ajjeesu fana ajjeesaa jetta yeroo baay'ee of ajjeesa abboo ati lubbuun kee nama biraa olii miti jedheetoo han dubbate ishii durarra oolchaniitoo kan jaalsanyii immoo itti aansaniitoo oolchanii jechaadha. Miidiyaan propagaandaa sobaa hojjechaa jira jechaadha. Tokko kana itti aansanii guyyaa lammataa maal nuun jedhanii Alshabaabii qabnee jirraa nuun jedhaniitoo kana nutti fidanii jechaadha. Finfinnee keessatti Alshabaabii kana godhee jiraa jedhanii warra gurraacha uffate kana fidanii jechaadha. Kana fidanii jechaadha. Har'a immoo viidiyoo isinitti agarsiisuu hin danda'a. Finfinnee keessa Oromoon fi Amaarri wal fixaa turan. Dhakaadhaan daaraa walirraa kaasaa turan jechaadha. Kana dura immoo amantii Ortodoksii taabonni asiin hin darbu jedhaniitoo qeerroodha jedhanii nama durbiyyee karaarraa guuraniitoo warra taabota baatee deemu warra Habashaa kana tumsiisaa turanii nama tokko ajjeesan. Waa'ee amantii musliimatillee abiyyoota dabaabee ittiin kabajanii maalidha jedhaniitoo mana barumsaa keessatti salaattanii maal jedhanii jechaadha. Dubbiin polotikaan Oromoo gadi bu'eetoo uummata keessa seenee uummata wal ficcisiisee achi immoo amantii keessa seenee jechaadha. Koondishinii amma Itoophiyaa keessa jiru kana ilaalatoo uummanni isarratti dubbadhaatoo dhumarra immoo uummanni Oromoo maal akka gochuu qabudha. Ibidda keessa seennee irraa hin hafnu yoo gara tokko ta'uu dhufuu baanne irraa hin hafnu. Ramaxa keessa seennee akkamitti keessaa baana akka waliigala Itoophiyaatti dubbadhaatoo dura rakkoo jiru kana. Galatooma itti fufaa. Galatooma jaallaan guddisee isin galatoomfadhaa gada baay'ee galatoom yeroo baay'ee isan jala deemaa isan duukaa bu'aa jechuu kiyya. Wanta gaggaarii yaada gaggaarii maddisiifta yeroo baay'ee namoonni baay'ee adoo sillee ol yookaan ol si fuudhuu edoon taane womaati hojjattutti waan jaaladheefi kana siin jechuu jira galatoomii akka nama tokkotti miidiyaa yookaan wannoo irra baay'ee saatelaayitii irra baay'ee edo taate wanni ati dalagdu kun waan guddaa
guddaa namootaaf barannoota ta'a jedhee yaada. Yoo akka kiyyatti yaadame akka kiyyatti yoo fudhatan. Maali amma qabsoo Oromoo wanni isin irra jirtu bakka kana akka lamatti kaa'uuf yaala. Sabni Oromoo ganna 150 garbummaa jala jira. Bishaan fudhatee deebi'atti fufaasin yaada kee. Garbummaa jala jira kan jedhamee dubbatamu. Sabni Oromoo ammoo halkan tokko qabsoo malee bulee oolee hin beeku. Kuni Arsiidha, kuni Gujiidha, kuni Boorana, kuni Shawaadha, kuni Wallagga, kuni Jimma edon jennu. Karaa jiruuni hanga danda'u waa'ee qabsoo kana irratti wama darbaa ture. Garuu qabsoo qabsaa'u kana sabni Oromoo gudunfatuu hin dandeenye. Wanni hundinuu xumura qaba. Namni gaaddisa taa'u tokko gaafa gaaddisa dhufe falaa fi mala barbaada. Falaa fi malli sun maal? Xumura dubbiiti. Dubbii san guyyaa akkanaa bara akkanaa nama ebeluu jedhan hayyuu ebeluutti qoree xumurri dubbii tana jedhamee hidhamee jedhan. Dubbii akkanaan duuti. Du'a yookaan xumura itti godhuu dadhabe sabni Oromoo qabsoo. Qabsoo wanni xumura itti godhuu dhoowwe gantoota abbootii garaatti jira. Ka balbala gartee masaraa mootummaa jedhan suniin hin fagaanne yeroo hundumaa. Fakkeenyaaf akka OPDO akka dhoqqee guyyuma keessaanii akka warra gartee dhoqqee loobee uumuutti ka uuman. Sabni Oromoo ammoo waan tokko bakka kanatti isaaf galuu qaba saba keenya. Sabi keenya wanni galuu fi qabu maal seetanii jiran. Qabsoo xumura itti godhuu qofa eddan ta'ini abbaan mul'ataa een qabsoo mul'ata qaba. Ilma namaa jechuun mul'ata. Ilmi namaa gaafa dhalatu waan rabbiin kun waa isa keessa kee uumuu jira. Tokko doktora akka ta'u, tokko gartee hayyuu akka ta'u akkanatti uumame. Warri ganama jalqaba nuti saba keenya sabaa fi sallammoota wajjin jiru qabanne biyya teenya Oromiyaa walaabamsinee hiree murteeffannaa ifiin godhannaa jedhee kaayaddi bilisummaa Oromoo. Sabni Oromoo ganna 40 wayiif adeemu amanne dubbii sunitti. Qabsaa'ee oofee gaafa qabsoo xumura bira geesse warra kalee silaa isa nyaataa ture, ka isa hidhaa ture, ka isa ajjeesaa ture. Akka OPDO kana fa'a isa kennata. Mammaasi tokko waan jedhu biyyan beenne dhaqee jennaa waraabessaaf itillee afanee jedhan gogaa. Biyya nam isan beenne dhandhaani waraabessaa itillee afanee. Waraabessaa fi gogaa waliin fedhan. Yeroo warri garama kan waraabessi erbee nyaatee fixee lafa rafu. Keessummaa dhufe. OPDO akkasuma. OPDO'n akkasuma jechuudha. Maal wanni isin dalattu? Guruu mul'atan qabdu warra guyyaa keessaa nami uume. Ka TPLF naafi ergamtaa waa an jedhe malee wamaa dalaguu hin dandeettu. Waa ani gartee koomishinii an sii kennu cophana jalaa argattaa saba kana nuufi gaadi. Saba kana nuufi qabu. Ka hammaate nuufi ajjeesi jedhee mellesi uume. Abbaani OPDO Mallas Zeenaawi. Asobee sabni Oromoo gaafa qabsoo qabsaa'ee qeerroo of qarree itti lubbuu dhabde waraana hagas ga'u dura dhaabatee
kun du'a kun kan gubbaa darrabame adorasaasaan du'u TPLF lafa keessaan baafteen duuba akka mammaasa reefuu suni waraabessatti gogaa hiitee jechuudha Oromoon geessite. Oppidiyoon duruu ergamaa fi uumamti. Mataa isii sammuu isii wanni isiin beektu waa ergamtu malee waa ergattu hin beektu. Fuutee ammallee maal gootere habashoota geessitee kennatti. Nuti isinii ergamna isin nu hooggana jettee dabarsiteetti kennattee jirti. Sabni Oromoo ammoo haga har'aallee hin dammaqanii jira. Ado ati mutaa hudduu dhoofte kan sochoone. Maal jennaan wallaalcha sittin sein gimmaashi Amaara jedhee dabaree himatu jira. Oromoo ta'ee dhalate. Oromoo ta'ee edo dhalateera. Ati waan tokko bakka kanatti waan siif isinii kaa'u addi bilisummaa Oromoo wanni inni dhaabateef jalqaba mul'ataan ka'e. Mul'anni summaa Oromiyaa wolaboon saba hiree ifi murteeffannaa guutuu argate. Yeroo tokko itti deebitu Umar mee ati bayitoo namni tokko afaan Arabiffaatiin maqaa isaa hin beeku na teessiseedha mee isa teessisa erga duratti itiin gaafata sin deebisa Umar bayitoo sin deebisa ergadhu deebiitu daqiiqaa 10 booda itti fufaasin. Agartee maal jedha wanti kuni dhukkubni qabsoo saba keenyaa qabsaa'uu dhabeeti miti. Karaafuu sinuma jira. Ka qabsaa'uu sinuma jira. Abbaa mul'ataatti amanuu dide sabni keenya. Abbaa mul'ataa. Amma qabsoo amma waan dhugaa tokko lafa geessanii achumarratti isin dhaaba abbaa mul'ataatitti amanuu dide jettan. Laal dubbii dheeressuun hin barbaachisu. Abbaa mul'ataatitti laal. Ani asirratti waan tokko dabaleessani obboleessa keenya kanaaf kenna. Abbaan mul'ataa tani qabsoo qeerroo hoogganaa ture osoo uummanni Oromoon guutuun no Abiyyi lammaas hin barbaadnu annuu hidhame Baqqalaa Garbaati Maraaraa Guddinaati annoo gara Jawaar Mahammadii ani nuuf qabsaa'e Abaahoodha Daawit Ibsaati haga isaan 4 kiiloo seenanitti hin barbaadnu jedhanii qabsoo isaanii yeroo san itti fufanii har'a salphina kana keessa hin seennu gara tokkotti baanee jirra jechaadha. Abbaa mul'ataatitti osoo hin taane warra waggaa 27 jara na fakkaatu be aadaa Oromoo tokko keessatti aadaa Oromoo keessatti waan tokkoon isinitti hima. Abbaan kiyya yoo eengadda dhiyoo tanan haadha kiyyatti bilbile ilma koo ati fuutuu maal maalii naan jette. Okay amma akkamitti fuudhaa haadha tiyyaa situ naa laallatamoo anatu laallatenna aadaa keenyaa miti anatti laallattu naan jedhan. Anatu si ilaale intalli tu si taati intala gosa ishii beekamtu intala naamusni ishii beekamu intala abbaan ishii beekamu sitti fuudhaa naan jette. Agartanii aaduma Oromoo keessatti nama naamusa qabu qofa sitti fuudhu jechaadha. Fuudhichuma keessattuu sadarkaa biyya bulchuutitti miti sadarkaa qabsootitti miti. Amma oppiidiyoon naamusa sin qabdu namummaa sin qabdu gandaaf waggaa 27 ergamaa ture. Uummanni Oromoo harka rukutee Wallagga keessattis harka rukutanii Baalee keessattis Arsii keessattis Shawaa keessattis oppiidiyoodha harka rukutan qawwee tokko isaa turre walitti somnu kun miidiyaa irra jira jechaadha. Nama muraasatu mormaa gara Wallaggaa kanatti namoonni walakkaan mormaa turanii jechaadha. Saniin achi hundi harka rukutaa fi ture jechaadha oppiidiyoodhaaf. Abbaa mul'ataatitti hin amanne uummanni Oromoo kan jedhe. Uummanni Oromoo murteeffadhaa kana booda. Tassii qabsaa'u bosona keessa jira. Tassii qabsaa'u mana hidhaa keessa jira uummata Oromoo. Waan isin jettan abbaa mul'ataati irratti Oromoon hin amanne an jettan sani galatooma guddaa. Namni dukkana keessa jirtan kun hime shamarreedha moo dhiira? Maaliif dukkana keessa teessaa uummatatu si ilaalaa jira kabaja qabaachuu qabda uummata keessa uummataaf. Ifaattu narraa deeme. Okay, itti fufi yaada kee.
Inda gamami. Hinna gaamatti Ayyee hangafootattu jira gaatii argaan jira gaaf warra Booranaatti fakkaatee hangafa gara kaaniinis yaanni keessan hedduu naa ta'eetini nama soomarra oolee galatoomaadha. Yaanni keessan hedduu naa ta'eetin dhufee baay'ee yaadi kaasaa jirtanillee hedduu waa tokko beekuu qabna. Yeroo hunda marii malee murtee dhabaa jirra. Galatoom dhugaadha kun. Gareen ni hidhamaa, hayyoota jedhamaa walitti ni dhufaa, wanti hundi walitti ni dhufamaa, ni mari'atamaa. Mariin nurraa nafne, Oromoon mariin nurraa nafne, murteettu nurraa hafeeraa jechuudha. Murtee hin godhanne, Oromoon murtee, hayyuun murtee hin godhanne, waraana kana qofa kan murtee godhatee deemaa jiru jechuudha. Hayyuun Oromoo murtee godhatee kara tokkotti hagam ba'ane, dantaa xixiqqaadhaan bukkee fi bukkeedhaan hanga garanaa agarsiisti wal harkisnu. Asirratti obboleessa kee hayyuu Oromoo kan jedhamu hayyuun akka hayyuutti isaa qabsaa'u. Qabsoon kun tan uummata Oromooti. Uummanni Oromooti uummata Oromootitti himaa jira. Dhugaa jirtu uummata Oromootitti himnaa jira. Laala hayyuurra hayyuu. Kanuma jechuudha. Kanuma yaaduma kan kee kanatti hojjetaa jira waan ta'eef. Kana hunda walitti kan fiduu qabu uummata Oromooti. Uummanni Oromoo har'allee kana kan bulchiinsa Haile Sillaaseetti kan amanu Oromoo keessa akka jiru ni beekuu qabdan jechuudha. Warra naftanyaa qofa yookaan warra alagaa Habashootaa qofa kan taane jechuudha. Keenyallee haga hawaawan dammaqiinsa haga diina ka gargaaraa jiru harka caalaa kanuma keenya akka ta'es beekuu qabna jechuudha. Kan keenya qulqulluu godhuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf wanti nurraa eegamu ani dhalataa Wallooti. Haa ta'u malee garuu qabsoo kanarratti wanti namarraa barbaachisu maali? Yeroo hunda tokkummaa jennee tokkummaa haasofnaa. Yeroo hunda marii jennaa marii haasofnaa. Murteerra gahamuu qaba. Murtee akka waraanni bilisummaa Oromoo murteeffatee deemaa jiru kana uummanni Oromoo murteeffatee waraana kana cinaa dhaabbachuu qaba. Galatoome asirratti sidhaama. Waan obboleessi keenya jedhu yeroo hunda mariidha malee murteerra ga'uudha. Amma warra Tigraay ani ijoollee warra Tigraay waliin jiraadheen jira. Akka jiruuf jireenya waliin jiruuf jireenya keessatti illee namni Tigree kuni akkanan daddabu beektu jireenya si waliin calqabnaa ittuma fufa jireenya kamuu haa ta'u ittuma fufa. Kan keenya garuu jala garagaltee jechaadha. Sadarkaa hunda keessattuu Oromoo Walloo waggaa 400 diina farkan kennin. Oromoo Walloo gamtaan isaanii ani dheengadda amma labseetan ture dhiifama naaf godhaati. Ani kana booda Oromoo Walloo abbaan gadaa Oromoo Wallooti naan jedha malee Oromoo gara biraatiin na yaaminaan hin jedhu. Maaliif bakkeena itti guddadhe siif kennineerra nuti siif kennineerra. Galatoome akkaataan ani itti guddadhellee keessi kiyyallee goota jaalataa jechaadha. Gamtaa jaalataa jechaadha. Oromoo dabarsee tona kenna. Oromoon ani dabarsee to kenna. Oromoo sobduu Oromoo fakkeessitu hin jaaladhu. Walloo tanirraa argeen akkamiiti? Gaafa diinni itti duultu qawwee ishee asirra godhattee dubartii isaa taatu dhiirri jaarsa isaa taatu dargaggeessa isaa taatu qawwee ishee asirra godhattee to sodaa tokko malee deemte to diina allayyaa galchitee tooyi galti gara mana ofii. Reeffa nama Walloo tokko keessaa reeffi ajjeefamee to reeffa isaanii dhiisanii to hin galan. Kana beektu garuu seenaa uummata Walloo kana beektu garuu osoo uummata Walloo kanatti uummanni Oromoo guutuun miliyoona 40 qawwee itti hidhe dhugaa Rabbi Oromiyaa tana hin bilisoomsu. Naafxanyaa kan jaaratti makanii to. Warra Walloo biratti siifan dhugeessaa warra Walloo biratti reeffa namaallee dhowwannu reeffa keenyallee dhiisnee hin baqannu safuudhan biratti jedhu. Reeffa namaallee ajjeefnee reeffa saniinillee hin taphannu. Reeffa namaallee dhowwannee reeffarra dhaabbannee reeffa namaallee of jalatti hambisnee yoorra dabarrillee akka kaafatan jaarsootiidhaan ergine jechuun reeffa diinaallee of biratti nambisu. Kan keenyallee dhumna malee reeffa keenyallee diina biratti nambisnu itti dhumnallee malee nama tokko kaasuuf 20-30 keenyatti illee irratti kufa malee reeffa keenyallee dhiisnee boodatti hin deeminu. Okay, galatoom. Mee Oromoo
kanaaf wanni godhamuu qabnu warri walloodha lolli warra walloorra godhamaa jiru tokko oromummaadha lammaffaan amantaa muslimaa qabaachuudha gaafa walloon cabu osoo shawaan callisuu baatee walloo cabsuu dadhabanii walloorra darbanii shawaan irraa cabsaniiti shawaarraatiin nutti garagalimini gaafa arsiin cabu harargeenii fi walloo soo callisuu dhabe gaafa tokkoon amma cabiinsi walloorra banamaa jiru kuni wanni karrayyuu fi walloorratti warri habashootaa godhaa jiran kuni kutaa oromiyaa bal'aadhaaf duulli kaamaa jiru waan jechaa jiran dhagaa jirtanii wallaga deemuun hin barbaachisu asuma funyaanuma keenya irratti kamisee wallaga harma jiraa kamiseedha maal barbaanna wallaga deemuun hin barbaachisu jedhanii akka dhaadachaa jiran ummanni oromoo argaa jirtu kanaaf oromoo walloo irratti callisuun oromoo matakkal irratti callisuun eenyurra callisuu jira yoo jenne ofumarra callisaa jira jechuun namni isa dhukkubuu qabaa anarras boru kun dhufuu fi gaafa oromoo walloo irraa darbe oromoon shawaa takkallee hafuu hin danda'u jechuudha karaan ittiin nu kololeeffatan karaa hedduudhaani walirra callisuu hin qabnu waan jirruun gadaa hedduu galatoome waa'ee walloo irratti warri sagalee ta'aa jirtan waa'ee wallootiin waan walloo ta'eef miti kanan dubbadhu kan nu hadooduu qabu akka obboleessi keenya Hacaaluu Hundeessaa jedhe gaafa wallaggii cabe harargee tokkola gaafa harargeen cabe wallagga tokkola Arsii tokkola Boorana tokkola Baalee tokkola akkuma jedhe isaanii wanti bakka tokkotti ta'u Oromoo kamuu irratti kutaa kamuu irratti hojjetan wanti ta'u Oromoo hunda anarratti ta'e jedhee ka'uu qabaa jechuudha. Ijoollee sooshaal miidiyaa irra jirtuun ala ummanni keenya hin kaane ummanni keenya hiriiree mootummaa kanallee funyaan qabuu qaba. Wanti walloo irratti ta'aa jiru kun boruun irratti ta'uu fi waan jedhamu beekuu qabaa jechuudha. Asirratti sidhaama namni biraatti kan carraa kenna xiqqoo hayyee naa galatoomaa itti carraa sii kenna asuma turii Oromoo hayyee laali dura walloo Oromoon Arsii ta'e Baalee ta'e Wallagga ta'e walloo hidhachiisaa dhugaa rabbiin isin jedhe walloo hidhachiisaa maaliif walloo achi yoo naafxanyaa mataa ishii dhoofte watti biraa salphaadha jechaadha walloo hidhachiisaa hin isin jedha rakkoon keenya guddaan akka uummata walloo kanatti Oromoo walloo kanatti tokko hin taane jaran anumatu dabarteetu sin kennaabe jaran ana abbaa gadaa kana ani ilaali dhiiga gosa kiyya keessatti dhiiga naafxanyaa tokko Amaara tokko hin qabu dhiiga saba biraa tokko hin qabu maatiin kiyya sirna gadaa beeka maatiin kiyya sirna Oromoo beeka ana garuu biyya alaa kanatti abbaan gadaa Amaara dhaan jedhanii OPDO dhaan jedhanii maal dhaan jedhanii jechaadha walloo olola walirratti nooftu olola walirratti ooftu Wallaggaadhaa Shawaadhaa Arsiidhaa Jimmaa Baalee Harargee warra walloodhaan ala jirtu hundi ishee olola walirratti ooftu jechaadha anatu caalaa baradhee ani profeesara ani doktora doktorri keetis dhimma hojjechuu hin dandeenye Oromiyaa keessatti profeesarri keetis uummata Oromoo tokko gochuu hin dandeenye jechaadha of dhaabuun akkasii suni faayidaa tokko hin qabdu faayidaa tokko hin qabdu jechaadha of jajjuun hantuutaa eegen lafan geessu ishiin hantuunuu lafumarra hirribe xiqquma irraa ol qabdi malee lafumarra butamti eegen ishii of jajjuun hantuutaa eegee lafarra lafaan hin geessu jedhan lafaan kistu ofiifuu bee lafumarra hirribe lafumarra butaata ofii dibe garuu irraa ol qabuu yaalti Oromiyaa keessatti beekumsi kee maal fideedha Oromoo laal Oromoon godina hunda keessa jirtu ani beekadhaani doktorummaan kee faayidaa nuuf hin qabu doktorummaan kee Jawaar Mohammad wannan ani ittiin dinqisiifadhu Oromoo gargar hin qoodu hunda isaatu ija tokkoon laala sa'aatii 24 hojjeta wannan isa waliin hojjedhee argeeffan qaamanis isan beeka amma Jawaar Mohammad ijoolleen Arsii kun jala fiffiiguu waan inni Arsii ta'eef ijoolleen Harargee kun jala fiffiiguu Baalee kun Jimma kun jala fiffiiguu amantii musliimaa qaba jedhaniiti no Jawaar nama akkasiitii miti Oromoon akka Jawaar kana ta'uu qaba beektu Oromoon akka walloo kana ta'uu qaba beektu amma walloon hoo cabe Wallaggi hoo cabe
salaale keessatti ijoollee falmachaa jirti yoo caban waraanni achi jiru sun yoo cabe Boorana keessatti yoo cabe warri OPDO deeggartus naafxanyaas nyaata Sumaaletu nyaata hin baddaa jecha addunyaa kanarraa baddaa jecha Dr. Abiy yoo ta'e yoo barbaade Keniyaa walii gala yoo barbaade Faranjii walii gala rakkoon hin jiru Chaayinaa faa walii gala rakkoon hin jiru hambadu uummata Oromoo OPDO taate maata whatever hunda keenyatu waliin badaa jechaadha eenyummaa keenyatu badaa jechaadha kana hin beekne uummanni Oromoo an OPDO deeggartusi kanii qabsoo Oromoo deeggartusi Hooggantoota Amaaraa kanarraa waa barachuu qaban faannoo warra amma faannoo jedhamu kana takkan balaaleffatanii waan isaan jedhan Yohaannis Baayaadoo jechoota inni jedhu kanarraa illee hordofanii waa barachuu qaban jechuudha. Hin balaaleffatan Oromoon tuni ani dhugaa rabbii Engadduma dhiyoo kanallee abbaa gadaa ati OPDOdha kan naan jedhe hayyuu Oromootitu jira Ameerikaa keessa naa barreessee keessan waanuma sanillee ani irra laalle wallaalummaa isaati jedheetan Oromoon akkanatti walirratti duulte akkamitti galma geenye sammuu keenya qulqulleessuu qabna ani anan miidiyaa irratti yeroo hunda dhugaa dubbatu waan sammuu keenya qulqulluu ta'eef Oromummaa qofarratti wannan hundaa'eef Oromoon akkasitti qulqulluu ta'eetu waliin hojjechuun barbaachisaadha. Ani poolisii Oromiyaa OPDO woboonisi yoo takka ta'anii qabsoon ilmaan Oromoo irratti wareegaman kanan barbaadaa jechaadha. Akka Oromoo wal ajjeesu hin barbaadu jechaadha. Yoo kunis Oromoon ajjeesa jedhe sunis Oromoon ajjeesa jedhe allayyaa wal galchina malee homtuu hin jiru. Wallaalummaa qabnu keessa Oromoo bahuu qabnaadhaan jechaa jiru. Mee gadaa bilisummaa dharraan kan keeti wallaalummaa akkanaa kana keessa doofummaa kana keessa Oromoon akkamitti bahuu qaba itti fufi yaada keessa dabalee ta'u Galatoomi abbaa gadaa baay'ee wanta namatti toludha akkasitti mari'annee lafa nutti dhiyeetti buluun baay'ee barbaachisaadha. Nama nu dursutu jira abbaa keenya galatooma timuu qabda uummata Oromoo kanatti irra qaqqabuun hin barbaachisu akka tartiibaan umuriin ol caallutti nama bishaataatu keessa keenya nu wajjiniin jira yeroo ammaa kana pointii tokko kaasaniiru baay'ee natti tola ka'uu wanta jirudha maal jettanii uummata Oromootu rafee uummatni Oromoo rakkoo huumee jijjiirama amma dhufe keessatti uummata Oromooti badii guddaa kan hojjete at some point ani akka ilaalcha kootiitti 50 kenna asirratti maaliif jechi yaadadha waan tokko yaadachiifna qeerroo yoo xiqqaate kuma 7,800tti galaafatame jijjiirama amma kana warra maqaan isaanii galmaa'e warri maqaan yaa abbaa gadaa wantan kaasuuf jedhee kun hundumtuu irratti ta'ee Jawaar Mohaammed faa biyya alaatti yeroo sana 2014 hundumti Oromoo bakka jirru namni irratti involviin goone yoo OPDO ta'e malee gara biraa jira natti hin fakkaatu yeroo sana jechuu kooti. Jijjiiramni kun dhufee uummata Oromoo kan gatteessise illii torra jedhamu orra biyyaa galeedha kan dhaqee paralyzed godhe kan qabsoo Oromoo. Kana jaallatanis jibbitanis utuun jaallatin liqimsa yaa Oromoo dogoggoran isinitti hima kana booddee qabsoon Oromoo karaa nagaati maleessaa jedhee utuun jaallatin inni amantiidhaan jedhe dhugumatti fakkaateeti jedhe laaptooppii isaa dhaqee Lammaa Magarsaatti kan laate Jawaar Mohaammed utuun galiin fuuldura annaa wanti uummata Oromoof godhe inni qabsaa keenya Jawaar Mohaammed dinqii hojjeteera walitti qabeera saba kana Baqqalee Garbaa nagaadhaan jedhani dhugaadha jijjiirama guddaa dhufe garuu rakkina guddaan keessa galame isinitti hima asirratti tu pointiin godhin keen darbina abbaa gadaa qoy nan fixa please dubbadhu rakkoon hin jiru maaliif wanti tokko isinitti hima dogoggorre irraa baranne maleessaa forwarded qabsoo keenyatti fufu waan hin dandeenyeef jecha dubbachaa jirra amma malee wal ceephaa'uuf jennee gad ol qabuuf jennee jibbaaf miti whatever laale okay qabsooni arrabsuus hin dandeessaa nama dogoggora hojjetu qabsoon kuni
yeroo sana uummanni Oromoo lafa jiru walitti dammaqee jijjiiramni guddaan dhufee yeroo sana ilma abbaa gadaati tiim lammaa jedhanii waggaa 27 warra ilmaan Oromoo gaditti taa'ee quncisee nu geggeessu isaanii isa turanii isaanumatu nu jijjiiraa amma jijjiiramaatti jedhamee warri alaa galan dhaqaniitti sammiitii godhan qeerroo qoyyaa dhiisa obsa amma kana booddee ilmaan abbaa gadaati suutuma jennee lafa galma keenyaa jedhan sobe nan sobe sobaa jedhe kuni viidiyootu jira yeroo sanitti viidiyootu jira evidensii wannan qabuuf yookaan ragaa wannan qabuuf waan gadaa bilisummaa amma jedhe kuni viidiyoodhaan guutee jira jechaadha yeroo sana wanti jedhame. Yoon sobe na korrekti godha la yoon sobe sobdee kanaan jedhana korrekti godha amma kanaaf iyyuu yaa namana yaa jarana yaa Oromoo hin galame dhugaatti fakkaatee namni kuni Oromoo dhiisii adiyyuu gowwomseera. Hin gowwomsanii maafiyaa groupiin kun dhufanii ilma abbaa gadaatii nu ceesisaa jedhamee itti laatame. That's fact. Ergasii booddee addi bilisummaa Oromoo ani hin galuu amma hin galluu qoyyaa obsaa jennaan hin galtan taanaan lammata maqaa Oromoo hin kaasinaa kan jedhe Oromoodha. Walumaa galaa biyyatti gala. Okay hin galame. Yeroo galamu maaltu ta'e addi bilisummaa Oromoo akkuma galeen taargeetii ta'e waan isaan irratti ol godhan asmaraa irratti wanta isaan olii galan hin beeknu. Wanta plaantii ta'etu jira from the day one. Oromoon akka qabsoon kun harkaa butamu jalqabuma plaantiidhaanis niin jedhan dhaggeeffadha. Haa ta'u afaan Oromootiin hin galame plaantiidhaan jedhu sani ijoolleen Oromoo akka dhageessuufi qabsoon Oromoo irratti qophaa'ameera. Qabsoon Oromoo akka karaarraa butamu yeroo dura osoo Daawud Ibsaa faanti asmaraarraa hin galiin irratti kayyoo kaayeffatanii jiru qabsoo Oromoo karaarraa exactly jijjiiramni yeroo sana butame yeroo sana butame Oromoon hin gowwomfame biyyatti galame jechuudha. Okay inte ergasii maaltu ta'e yaa Oromoo hin irraanfatinaa waan tokko ergasii eenyuree kan jalqaba rukutan maaltu ta'e ergasii dogoggora guddaan Oromoon hojjete waboonii meeshaa keessan lafa kaawwadhaa galaa lafa keessanii galtanii karaa nagaa ingootan taanaan isin kana booddee shiftaadha kan jedhe ana miti Oromootu jedhe asumarratti sii dabala gurbaa walloo kun itti fufe walli isuma isaa kanan dhugeessuufidha gaafa addi bilisummaa Oromoodhaa qaamni sadaffaan nu jidduu haaseenu gaafa addi bilisummaa Oromoo jedhe osoo ummati Oromoodhaa nu irraa amantii dhabdee jedhanii Jaal Daawud faatti iyyuu baatanii qaamni sadaffaan Jaal Daawud baanu sun osoo jidduu seenee jiraate har'a Oromoon akkasittiin salphatu ture. Galatoo. Akkas qaama sadaffaa jaarti keenya Jaal Daawud jedhe san Oromoon akka abbootii gadaatii fi hayyoota Oromoo kanaa ol jirtaa jedhamee akka jirutti Jaal Daawud Ibsaa irratti duulame jechuudha. Duulli guddaan itti bana. Akkas ragaan akkas dhugaa jirtu jira. Gadaa bilisummaatti fufu. Gabaabsi gadaa bilisummaa. Akkas dubbiin akka ture jaarsa kana targeted si dhaqanii ijoolleen kun akka isaan hin galle barbaaduu kana booddee si jedhanii dhaqanii gatteessisanii abbaa gadaatti foonii amma kaaftee uummata Oromootti laachuu qabdaa jennaan uummata Oromootti dabarsanii kennan. Sobee nan sobee dhugaadha kun dhugaan dhossitu. Ijoolleen kuni agalan jedhanii kan dhaqee intentionally nama 800 ol loltuu 800 ol meeshaa wajjin kan gashe eenyu? Tell me. Okay, dogoggora kun mataan isaa dogoggora qabsoo keessatti dogoggora. Ergasiiti maaltu ta'e? Jaalmaroo qofaan shiftaattiin jennaan isinii bilisummaan barbaaddan taanaan bosona Oromiyaa keessa atini bineensa Oromiyaa bilisa baasa qawwee koo lafan kaa'uu kan dide Jaalmaroodha. Nan sobe yoo ta'e ammas kana kun dogoggora keenya himaa irraa maaliif dogoggora keenya yoo himne malee tarkaanfachuu waan hin dandeenye akkas hundumtu isaan ta'e warra gashan maal godharre nama 800 yookaan nama 1000 meeshaa 1000 imagine think about it meeshaa fudhatanii galan ijoolleen kun meeshaan sun harkaa fuudhame Oromoo harkaa hiikkachiisuu jechuudha inni at the same time xoollaayitti maal godhan lafa isaan leenjifamanitti summii nyaachisan mini eessa jiru isaanarra lafa isaan jiran Oromoon gaafatee raareetti deebi'ee dhaqee
Abbaan gadaa deebi'ee dhaqee gaafateera meerri ijoolleen kun jedheera hin goone hin kufe jechuudhanis. Ergasii maaltu ta'e? Ittaanaa ajaja ittaanaa isa ture hin ajjeesan. Isan ajjeesan egaa hin beekna. Warra kaan lafa isaaniitti naqan hin beeknu jechuudha. Piroosesiidha kun hundumti isaa. Haa ta'u ergasii booddee maaltu ta'e? Dhaggeeffadha. Ergasii booddee maaltu ta'e? Ergasiiti Jawaar Mohaammed faa, Mararaa Guddinaa faa, Jaalli Daawit Ibsaa akkasuma immoo hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hundumtiyyuu taargeetii ta'anii Oromoo keessa deemaniyyuu propoozaalii isaanii poolitikaa aayidooloojii isaanii gurgurachuu hin dandeenye kan akka Abdii Raggaasaa faa yeroo sana jalqabamee jechuudha. Kana keessatti gaa sarkamstaansiin Oromoo amma reefuu ka'e uummanni Oromoo as keessatti bileemdii ta'uu hin danda'u jeneraali. Kaanii jalqaba fuudhee dhaqee waan hundumaa dhaqee jaratti kennee illiitota keenya geggeessitoota keenya ergasii booddeedha uummanni kan inni rafee uummanni involvii kan godhe ergasiitti. Uummanni Oromoo waan isin beekuu qabdanii hin mirqaanu emotionalist isa jedhamu. Emotionalistii taana yeroo hundumaa wanta qabataman qabne wanta galman geenye right away waan successfully taane nutti fakkaate hin sirbina yeroo sana boollaguu qotan sana keessatti dhannee namnina. Amma pointiin koo asirratti wanti isin hubachuu qabdan yaa Oromoo namarratti fookasiin godhinaa yeroo hundumaa waan ani isin jedhu kaayyootu jira kaayyoo ganamaatu jira namni ijaala ganda keessanitti dhalateef jecha foloo godhina aayidiyaa isaa foloo godha aayidiyaa Oromummaa ganamaa ittiin dhalattan kaayyoo keessan DNA keessan irraan kanate ijaanni laga keessanitti dhalatee fi ijaanni aktiivii ta'ee sappoortiin godhina. Trust me, akkattaanaan ammasiin kufna. Amma dhuma saagaa abbaa gadaa dhiibama sa'aatti yeroon si jalaa fudhadhe. Garuu kan nuyi hordofuu qabnu illiitii keenya yookaan ayyuu keenya nu geggeessa karaa nutti agarsiisa malee galmaan nun ga'u uummata Oromooti kan galmaan ga'atu qabsoosa. Kanatti amana uummatni Oromoo boodaanitti ayyuusaa fuula duraan akka inni powerfulii ta'ee lafa sana ga'uu successfulii ta'uu geggeessa gargaara. Ayyuun directionis ni laata. Ayyuun keessan politically, economically, psychologically waan hundumaa beekumsa sanaatiin kan inni deemu garuu kan jabeeffatu isin nuyi raakii goone asitti completely fractured ergasii booddee gara laga keenyaatti gallee jechuudha. Hin kufne jechuudha. Qeerroo meeqa ergasii booddee karaa inni tokko karaa cufee inni tokko immoo karaa badii jedhe. Guyyaa tokko karaa cufsiisisu qeerroo akka kanatti shansiisnee ficcisiisnee goota keenya caaluu ajjeesisnee warri kaan mana hidhaatti nammanii amma irraatti kuma dhibbaatamaan mana hidhaa jira uummanni Oromoo amma irraatti dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaa tokkoyyuu kanaan jiru hin jiru hundumtiyyuu mana hidhaa keessa jira. Oromooni achi gama isaatti as deebi'eetu Abiy Ahmad Sakaleessa dhiinsa Hizbideennat Alaafii inni jedhamu maa inni Tiniis keessatti afaan Oromootiin hiiki achi keessaa ilmaan Oromoo quncisiisaa ture ilmaan Oromoo ajjeesisaa ture kan akka Jaalannii Gammadaa fayyaatti kan owwaalsise nama kana har'a fuutanii taayitaan itti kennamee nu ceesisaa jettanii eeguu jechuun of sobuudha. Amma yeroo nuyi qabnu baay'ee yartuudha. Akka Oromootti biyya sana keessatti existi gochuudha. Kan nurraa eegamu laga keessan lafa kaa'ati. Laga keessan Arsii, Baalee, Harargee, Walloo, Jimmaa, Wallaggaa, Jimmi wanta jettan kana lafa kaa'a. Oromummaa keessan irratti rilaayii godha. Amma kaasaa remobilize of godha. Qabsoo keessanitti itti deema. Meeshaan hin bitama. Yoo nuyi wal qaban, yoo nuyi galgala tokkotti meeshaa nu barbaachisu bitachuu hin dandeenya turre. Garuu rakkoon guddaan sammuu keenyatti hin hojjenne. Sammuu keenya rakkinni guddaan isaa wal hirreerraa kanuman isin jedhe galatooma. Sammuu amma laale rakkoon yeroo baay'ee amma abbaa keenya kan oliitti sani isiniifan kenna yeroo baay'ee Oromoon tokkummaa sirbi Oromootis tokkummaa waltajjii irratti tokkummaa haasaa irrattis tokkummaa ayyuunis tokkummaa kana mismaarii saantii 12 walitti rukuttu tokkummaa kana tafsidu ani gabroome hooyyetti akka warra Tigraay sanitti uummanni ka'ee tokko qabsaa jechaadha. Sirbi tokko eenyu bira jira sirba nurraa cufaa
sirbi anatti Abba gada daqiiqaa lama naa kenni ani xiqqoo wayiin qaba. sirbisiifataa ani ammoo Hangafarraa illee fudhatanii. Okay, eenyuuf kennu amma isaaniif kennu? Hangafarraa illee fudhatanii garuu xiqqoo ariitii wayii dalagaa wayiitiin deemu barbaadee waa tokko dubbadhee daqiiqaa lama. Isaas eeyyamuu qabu taraan tan isaaniif. Isaayyoon hayyamanii hangafa waan hundaa jedheen jira. jechuun maali hayyami rakkoon qabu haasawii garuu Kanuma isaarratti dabaleetuma bahuudhaafini. namoonni mana hojii keessa jira. Okay, rakkoon hin jiru. Okay, itti fufi. Ammallee Oromoo waan nu tuffachiisu jiru tokko kanuma buleessa kiyyaa irratti wooma xiqqoo dabaluu barbaadeeti. Yaanni hafillee jiraatti fakkaatu garuu ammallee waan nu tuffachiisaa jiru haga gaafa akka gaafa Juhaaraffaan Baqqalaan mana hidhaa keessa ture Oromoon ammallee iyyaan jiru jechuu hidhamtoota amma hoogganoota bilisummaa Oromoo dallaa keessatti hidhamee hafeeru. Kan ala jiru hidhaa jira. Garuu warra hidhaa bal'aa sanirra immoo warra hidhaa dhibbaadaa keessa jiru kan akka Koloneel Gammachuu, kan akka Abdii Daggaasaa, kan akka Lammii Beenyaa fa'aa kana warra hidhaa kana keessa dubbachuu dhabuun illee ammallee waa'ee isaanii haga Juhaarfaa dubbachuu dhabuun ammallee OBDO bira of tuffachiisaa jira jechuudha. Bahanillee hidhaadhuma garuu haa ta'u malee haga jarasanii dubbachaa dhabu ture sun kanallee tooftaadhaatti nutti fayyadamaa jiran. Kanaafillee agartee haga wanni jennu nurratti waa shirat deemaa jira jechuudha. Abbaan fedhe akeeka fedheef wama kaayyoo waan fedhaa hordofu dhugaa yoo dubbannu Itoophiyaa tokkoomsinaadhaan guddoo Oromoon itti dhumee jira ammoo Itoophiyaa tokkoomsina jettee sirbitullee Oromoo ishiin Itoophiyaa tokkoomsina jettee sirbitu milkaa'uu hin dandeessu eeganaa booda isaanuu Itoophiyaa tokkoomsuun barbaadan eeganaa finxaalayyiin Amaaraatu tokkoomsuun barbaadan akka argaa jirrutti jechuudha. Isaanuu diigaa jiran garuu Oromoonni keenya immoo warri hoogganaa dhaaba biraa tokko jedhamanii dhaabbatanii har'a Itoophiyaa ijaarraa harka illee itti fakkaatu yoo jiraatee fi karaan nagaa nu milkeessatti fakkaatu yoo jiraate ammallee akka ijoollee dhoqqee bukeessitee fa'aa malkaatti taphattu sanii san taphachaa jiran gad deebi'anii jedhanii akka kiyyatti. Kanaaf wanti nurraa eeggamu maali? Ammallee warra mana hidhaa jiru san gadi bahee Oromoo yoo hin dubbanne ammallee of tuffachiisaa jira, gaduma of qabaa jira jechuu barbaadeeti kanuma irratti dabaluu barbaadeeti galatoomaayye. Abbaa keenya itti fufi. Hangafa keenya itti fufuu dandeessu sinii gadhiisee jira. Hayyee galatooma. Ani yaada tokko ka dabre hin beekna. Bishaan dhufu waraabani malee ka dabre waraabanuu jedha Oromoon mammaakee. Bishaan ka dhufu waraabbatan. Ka dabreera. Garuu ammoon akka seenaatti wal qaqaabsisuun gaariidha. Womaaniti wal qaqaabsisuun dansaadha. Nama hirraanfatee rafu hirriba keessaa dammaqsa. Kanumaaf haasofti. Wanni ijoon tokko wanni isan beekuu qabdanu ani akka kiyyatti ka allaal. Akka kiyyatti ka allaal. Boolii yookaan hin gartee kubbaan gara warra hayyootaatti woboon dhiitamte hin deebine haga amma. Maali jedhe? Sannuu ibsaame maal jechuu barbaadani? Addi bilisummaa Oromoo woma warri bilxiginnaa dubbate jedha. Addi bilisummaa Oromoo harka 90 Oromiyaa qabateera jedhe. Harka 90 amma fakkeenyaan dhalataa Gujiiti. Magaalaa lama malee magaalaa addi bilisummaa Oromoo keessa hin jirre hin jiru. Salle tokko gama tokko isaanuma keessa jira. Hundaa qabatee xumureera jechuudha. Warra miilana yaa'ee malkaa halluu jedhanu kaa godina Booranaa keessa dhaqee qubatee achiin lolanee kaa irraan fixanee achiin marsane waraanni sun karaa ba'u dhabee midhaan karaa fudhatu dhabee rakkinna gubbaa jira warra bilxiginnaati kun. Kuni godina Gujii keessa waan jiruuf amshuur waan dubbadhu dhugaa waan beekuuf namoota achi waan qabuuf kanaaf isinitti.
wanni amma isinii an jedhee maal ta'e asirratti hordoftoota keenya asirratti yeroo tokko addaanan ittiin tuta hordoftoota keenya abbaan keenya kuni hayyuu keenya nama Booranaati hangafa keenya nama gujiidha gujiidha umurii isaanii kanatti falmii guddaa gochaa jiru jechaadha miidiyaa irratti yeroo baay'ee asirratti dhufu waan ta'eef Boorana keessatti woboo keessatti maalan arge nama umuriin isaanii waggaa 81 bosona keessa taa'ee too falmachaa jira jechaadha. Kabaja qabaachuu fi qabna. Amilee nutti horanii jiru jechaadha namoonni akkanaa kun jechaadha. Ani baay'een gammada namoota akkanaa kana innaan arge itti naafuufaa galatooma. Duuba bakka kanatti kubbaan waraanni bilisummaa Oromoo gara hayyootaa dhiite hin deebine jechuun kiyya. Hayyoota nuti jennee duukaa yaanu ka guyyaa dhiitee bariite kana hundaayyuu miidiyaa kana irra arginu. Wanti qulfii Oromiyaaf maal barbaachisa? Saba Oromootiif maal barbaachisa? Jedhee sila lafa kaa'uu qabu isaan ture. Isaa ardhalle naan amanaa dhiiroo. Ardhalle wanni isaan barbaadu jiranu Itoophiyaa bilisoomte keessatti Oromoon bilisoomtii barbaadu jiran. Hanga isii tana suphiisaaf hayyoonni Oromoo barbaadu Itoophiyaa caccabde tana suphuufi haga isiin jaanjoftu deebiin hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo akka waraanaatti kontirooleera waa hundaayyuu danda'eera. Lubbuu fi dabarsee kenne jiruu fi itti dhabe ilmeen gudeeda hafte kana wallaalee Oromoon hayyoonni kana wallaalee ofisa gamtoomane seenee nuti biyyi teenna walabummaa feetii independence Oromiyaa barbaannaa hayyuu jedhuun argitu Oromoo keessatti. Never ever. In argitu Oromiyaa walaboomte Oromiyaa bilisa baaste kophaatti bilisa baaste anjiru hayyuu keessa anjiru na amala kanaan. Caccabdee bututtee ka ganna hagam akka gartee qaama qocaa qarcoofte tana callaa isii tana jaaruu barbaadaa olii gadi mimicciira malee never ever tanatti aman. Haga hayyoonni tun yookaaniin addi bilisummaa Oromoo nuti ifi qabsoomne warri dippiloomaasii hojjetu dippiloomaasii irratti warra gartee waan tokko lafa dhaabee nu dubbatu godhanna jedhee akka gaafa kaa'ammaa mucaa eenyu maqaa isaa Odaa Tarbii kana fa'a ka akka intala teenna eenyu Hamzaa suni Najaadi Hamzaa tan fa'a yoo akkana godhate malee hayyoota Oromootiin Oromiyaan indipendentii argatti ittillee yaadina. Maaliif jennaan isaan sammuu keessa wanni jiru isii bututte sun suphuu callaa yaadan. Isii sun keessatti Oromooni bilisoomtii waan jedhanu yaadan. Oromiyaa haye akka fakkeenyaa isinii kee bira dabra amma dhaamsa lama qabaa isaa sun dhaamee isin jalaa ba'a. Tigraay ganna sadi keessatti akka biyya taatu murteeffatte. Maaliif jennaan sabni silaan waliin jiraan kanuti Itoophiyaa waliin jenne ta'uu hin dandeenye akkasumitti waan jedhan irraa waan murtaa'e. Dhiifama. Salaamne. Ben. Dhiifama mee namni dhibiitti fufaa nama kana haasesseeti isin deebi'a. Okay. Deebi'a dubbii teessan itti fuftu galatooma. Dhugaa dubbachuuf namni kuni qofa muriidhaan nama bulee lammata nama hayyuudha. Saa isaaniitirraa wanta nu badde hayyoonni Oromoo seenaa Oromoo hin beeku. Oromoodhaaf hin qabsaa'u. Garuu Itoophiyaa isaa suphuuf deemu jechaadha. Jawaaraan Itoophiyaa san diiguu hin danda'a yeroo sanitti harka isaa keessa ture. Dhugaa dubbanne jechaadha. Yeroo sanitti qeerroon uummanni Oromoo guutuun gadi ta'a yoo jedhe Jawaara gadi ta'a yoo jedhe ta'a jechaadha.
garaa laafummaan illee hin barbaachisu qabsoorratti. Oromoon garaa laafa yeroo baay'ee. Garaa jabaachuu akraarii ta'uu qabdu bee akka isaan akraarii nu jedhatan Oromummaa irratti akraarii ta'uu qabdu. Qabsoon amma kana booda ta'uu namni itti wareegamee too seenaa isaa barreessuu osoo hin taane qabsoon galma gahuu qabdu. Dhaadattee biruutiin hoo dhaadatte ati gowwaadha. Leencoo maali? Eenyu goota baalee kana? Jaarraa abbaa gadaa yoo isaan dhaadatte Hayilee Fidaatiin hoo dhaadatte kaayyoo isaa galmaan gahan jiru. Ati tan dhaadachuu qabdu hidhattee too godina kee bilisa baafte too kaayyoo Hayilee Fidaa kaayyoo Taaddasaa Birruu kaayyoo Jaarraa abbaa gadaa kaayyoo Waaqoo guutuu galmaan geesse jechaadha. Asumaa garuu Taaddasaa Birruu Waaqoo guutuu hoo jette faayidaan qabdu jechaadha. Gandummaadhaanis walirtee amantiidhaanis walirtee bilisa hin baatu jechaadha. Oromoon gowwummaa akkanaa keessaa abbaa keenya kana baasetanii boodan deebisaa nama biraa tafkeessisaa xiqqoo sagaleen nu jeeqaa jira. Kanaafi Oromoo hin gowwoominaa ati gandummaadhaan yoo na jibbite keessatti na jibbi garuu anatu si jaalata. Saba biraas irratti anatu si jaalata jechuudha. Anaaf wareegamuu qabdaanis siif wareegamuu qaba. Oromoon kana hin beekne jechaadha. Hanga ammaa kana hin beekne jechaadha. Ani fakkeenyaaf amantiin kiyya kiristaana. Kiristaana nafxanyaa takka fuudhurra ani Oromoo Musliima takka yookaan Protestaantii takka fuudhuutu naa wayya. Dhiiga tiyya kaa akkamitti nan biraa fuudha diina kiyya akkamitti fuudha. Alagaa akkamitti fuudha alagaan alaguma. Oromoon aga sadarkaa kanattuu deemuu qaba. Ani amantiin kiyya ortodoksiidha. Mana amantaa ortodoksii nafxanyaa dhaquurra han Oromoo tan pheenxee san dhaquu han Musliimaa tan Oromoo san dhaquu naa wayya. Masgiida dhaquu naa wayya. Amma karoorfadheen jiraayyuu asumaanuu sinittan himaa. Gaafa soomni Musliimaa hiikkatu hiriyaan kiyya namni sirriitti wal jaalannu Musliima amantiin isaa. Dhiyeenya kanaan bireeyyuu amantii waliin gaafannu waan ta'eef. Innaa nan dhufan jedheeni waliin masgiida deemnan. Maalan ta'a masgiida Oromoo ta'e maal rakkoon jira? Obboleessa kiyyaa jechaadha. Oromoo sadarkaa kanarratti wal yaaduu qabaa jechaadha. Osoon ani kiristaana Amaaraa takka fuudhe dabarsiteen na kennite. Osoon tan Oromoo takka fuudhe Musliima taate ta'u dabarsiteen na kennite. Ishiin sammuu ishii keessa tan jiru dhiiga kiyya abbaan gadaa jette. Oromoo sadarkaa kanarratti gadi deebi'ee ilaaluu qaba. Ani hankanan dubbadhe wannan argeeffane intala takkatu nafxanyaatti heerumee ishiin kiristaana nafxanyaan sunis kiristaana. Itti heerumteeto lakkii dhiisi namni kun alagaadhaa jenneen hin diddeetti heerumte. Achi guyyaa tokko maqaatti nu arrabsastaniin arrabsee jechaadha. Uffata ishii walitti qabatteeto deebitee jechaadha gaafa ji'a lamaa moo ji'a sadii. Oromoon hanga ammaa Oromummaan hin galleef Oromoodha ofiin jedha malee Oromummaan hin galleef. Dhugaa Rabbi ani waan baay'ee irratti information qaba waan ta'eef amma mee Oromoo kana laalaa. Osoo Amaariffaa Oromiffaa Amaariffaa kuni maalirraa dhufa? Sammuu isaa keessa kan jiru kan akkasiiti jechaadha. Gaafa Amaarri tokko sitti dhufee enya akka waan dandeenye ምናምን asiin jiru zeeroo galtee irtaa jechaadha. Aawo jettaan. No, inni Oromoon hin jechuu ni qabda. Maal abbaa ishiitii fi Itoophiyaadhaan nuyi tokko jettaan. No, inni Oromoon hin ba Oromannate wudadeen majammaraa jettaan. Akkas obboleessa kiyyatti fufi Umar. Gada galatoomii waa hedduu qaaftanii turtanii obboleessa keenya eenyu gadaati yeroo jalqabaatiif yeroo dura gadaa bilisummaa gara boodaattis gara duraattis gadaan kuni gadaa bilisummaa kuni inna haasa'u Oromooni miira akkasiitiin haasa'uu qaba. Mee mucaako dubbii tiyya dhageettee irra dubbatte gaariidha. Yaada isinii kennee isin caqasuu barbaade. Okay, itti fufa. Maan jetta nama dubbatu kana?
Tandu Umar ilmaan tiyya isa hundinuyyuu hin argaa. Arfan qallooti. Wanni akka ati dubbii tiyya tana dhageettee irratti yaada kennitu wanni barbaadee fi wanta naa galee fi wanta hubadhe tokko isinit dabarsuu barbaade. Maal seeta? Wanni arreefu warri silaati illiitii Oromoo ta'ane, warri ijoo Oromoo ta'ane murtee gudunfachaa qabsoo Oromootti amananuu wanni an jedheef. Qabsoo Oromoo hiddi buufanni yookaan bu'uurri jalqabaa Oromiyaa independent taate yookaan Oromiyaa walaba taate. Oromoo saba Oromoo ammoon hiree murteeffannaa ifi bulchuu danda'e. Sani uumuufi sani godhuufi uumame addi bilisummaa Oromoo. Dhiiratti taa'ee uume beektaa. Dhiiratti akka dubartiin baantu dhiirti wal geettee gungumtee mataa wal jala naxxee jilba waliin geettee. Dhiira hoo jedhu asirratti dhiira hoo jedhamu dhiirri maal dhiira waan ta'eef osoo hin ta'e jagna jechuudha. Goota jechuudha. Goota yaa. Kanaafi bakka kanatti wanni isiniin jedhuu barbaadu reefu wanni ani kubbaan beektaa waraanni bilisummaa Oromoo dhiite gara warra hayyootaatti dhiite hin deebine wanni an jedheefi hayyoota haasaan hundaayyuu waan dhaga'u qorroo deeman qarqaruma kana deemani malee diippili keessa seenane nuti biyya ta'uu barbaanna. Biyyi kun uummanni biyya kana maqaadhaatu kun nuun feene nuun jaalanne akka waliin jiraannu hin feene. Ollaa kiyya taa'ee baay'ee na waliin nyaatee dhugee bana gargaala baay'ee na ajjeesa. Ani nama akkanaa wajjin uummata akkanaa wajjin jiraachuu hin danda'u. An biyya ta'uu fedha jedhuun argitu. Wanni isaan gartee bowwaasisu, wanni isaan mataa dhukkubsu, wanni isaa itti galgalaa ganama dadhabanu isii kufte tana kaasanii suphanee ka'anee Oromoo achi keessatti akka isaan lubbuu horatanu barbaada. Garuu biyyi isaan itti suphuu barbaadanu tuni ganama galgala hin gabbattu malee akka Konoreeli Gammachuun baanu hin gabbattu malee beekaa Oromoo, hayyuu Oromoo, doktoraa fi profeesara Oromoo, dhalataa Oromoo, lattuu Oromoo ka galgala ganama nyaatee fitu. Biyya amma Itoophiyaa jedhamu ta'a. Bagarte? Okay, asirratti yaada keessanitti deebitu eenyu akka nyaate namoota ciccimaa nukaasaa nama sadiisaa ta'u lamasaa ta'u Itoophiyaan jedhamtu tun eenyu akka nyaatan hayyoota Oromoo keessa. Anuma. Isinuman gaafadhe. Okay. Yoo akka fakkeenyaa fudhanne Baarotumsaafa fudhachuu dandeenya. Hayilee Fidaa fa'a dhiyuma tanaatu kun Hacaaluu Marga hin sirbe malee maal jedhu. Abdul Jabbar nama Itoophiyaa keessatti lakkoofsa tokkoffaa Abdul Jabbar. Maal jedhe hidhamuun qabanu yoo hidhamanis ammoo karaa haqaatiin hiikamuu qabanii jedhee falme malee waan balleessa qabaa namni kun. Kana akka hoolaatti qaluu jechuudha. Oromoo warri Itoophiyaa jettan tana Itoophiyaa galatoomaa. Warri Itoophiyaan baananu isii tana. Ammoon yooyyuu hayyoonni Oromoo warri dippiloomaasii hojjanna jedhu isii sun sammuu keessaan baasee independent Oromiyaa kan taate biyya Oromiyaa taate biyya Oromoo jaarachuu barbaanna jedhee haga murtee irra dubbatee proposala jira ka biyya ittiin biyya godhanu proposala yookaan bu'uura sun buusanii barreessanii mootummaa addunyaa dura kennee irra wal falmanee waliin galin. Yoo sun hin ta'in Oromoo haga jiruu jireenyaa hinuma du'a. Maaliif jennaan
tokko warri aangoo qabna jedhee achi gubbaa yaa'e qabsoo inni qabsaa'u Oromoo akka inni ulee jabduulleen qabanne irra qabsaa'u. Ya dhugaadha. Ganda dhibiitti dhaggeeffadha. Olee jabduu akka hin qabne yoo jedhanii Oromoon beektu jechoota hin hubatanii yeroo tokko tokko. Akka tokko hin taane akka meeshaa waraanaa harkatti hin qabanne kana gochuu fi warri amma hojjechaa jiranii 4 kiiloo warri galan suni kana hojjechuu fi Oromoo laamshachuu fi jechuu barbaadanii itti naafufa. Yaa wanni kun ammoo ganda dhibii keessatti beektaa. Ganda dhibii keessatti meeshaa yookaan qawween maal seeta meeshaa akka meeshaa aadaatti godhatanii hidhatani. Magaalaa keessaan deeman hidhatani. Amaara naannoo Amaaraatti fakkeenyaaf. Yaa Oromoo fi wanni kun aadaadha. Aadaa Oromoo su irraa fuudhee kagatu eenyu ilma inni dhale. Maqaa warraa moggaafatee inni leggesee inni ammoo akkanaa ka jedhane kun maal godha? Galgalaa ganama ka inni irratti hundaa'u, galgalaa ganama ka inni irratti qabsaa'u, obboleessa isaa, obboleettii isaa, haadha isaa, abbaa isaa irratti qabsaa'a. Kanaaf maal godhani? Oromoo irraa eegii waan cufa haxaawanee qulqulleessan. Salaam hin deeman. Yemin kabas. Ikirta itti nama wale haasa'u jira itti. Rakkoon hin jiru hojiirra jirtu jidduudhaan illee baatanii deebi'uu dandeessu. Yaa. Mina hin eeggatu. Mootii godhaato nama biraatiif kennina. Hojiirra jiru hin deebi'u isaanii. Umar moo Umarii miti amma karaan kan keeti. Amma gaa dirqii numa fudhadha amma tiyyumaayi. Amma dirqii numa fudhadha. Amma afaan keenya kun waan baay'ee kaase beektu waan qabxii kaase. Waan baay'ee kaase. Yaa waan qabxii kaase. Oromoo fataffatteetti himtu malee afaan dhiyeenya kana ibbooda deebinee yoo laallee afaan Amaaraatiin gingamaa jankaan afaan Oromootiin waan jedhamu hin beeku. Dhiyeenya kana mootummaa gadaa bilisummaa afaan Oromootiin. Mee gadaa. Gingamaa afaan Oromootiin. Afaan Oromootti maal jedhama? Yaa Rabbi. Maal isheen yaa gingamaan kun? Gingamuma jedhu afaan Oromoo. Gingamaa miti. Waan hojjetan irra deebi'anii to'achuu jechuudha. Irra deebi'anii waan irra dabarsan jechuudha. Sanillee miti akkasitti ni hiikamu. Akka hiikamaa ta'u fudhate jechuudha. Hiika mataa isaa qaba. Hiika mataa isaa qaba. Ati kallattiidhaniiti. Afaan Oromootii fi afaan Amaariffaa kallattiidhaan hoo hiitte wal faalleessa beektaa. Wal faalleessa. Seensii biraa kennaa jechaadha. Kennaa gingamaa jechuun walqeequmu walceephu jechuudha. Gingamaan qeequmsa miti. Gingamaan kun waan hojjettee irra dabarte si garsiisa. Waan hojjettee irra dabarte. Walceephu. Isa fuuldura. Isa booda har'a kaboru. Akkasuma walirra laaluudha. Gingamaa jaalatan dhiyeenya kana mootummaan biyyattii Itoophiyaa keessa impaayera Itoophiyaa kun gingamu maraana fudhannu gaafa galma geenye barannaa maa itti goonatti cinqa. Gadaa bilisummaa jirra hedduutti cinqame. Impaayerri Itoophiyaa kun dhiyeenya kana keessa ibbooda deebi'ee waan saniif ilaalee ture. Amma gaa asirratti wanni gadaan ganama kaas tokkotu irra dhaabbadheetti waa dubbadha. Isa bira obboleessa keenya kana waa hedduu reefu kaasanii turan achitti darkaanfadhaa jechuudha. Gadaan Oromoo dhaaba kan dhaabbata san keessa jirtu mootummaa kana keessa shaaxamtu dogongoraanis haa ta'u beekumsaanis dinagdeenis haa ta'u wal shawwadamtee bakka san keessa galte yoo dinagdeen humneessuudhaaf warri waa harka qabatan biyya mootummaa san keessa seene yerootti gamaggamu san keessa gahee jira maanta. Yerootti yaadatu san keessa jechuudha. Namni immoo asirratti eenyu waa dubbannu kun Oromoo achi keessa jirtuu fi Oromoo achi keessa hin jirre. Oromoo mana fi keessa jirtuu fi Oromoo mana fi keessa hin jirre ta mana Oromaa keessa jirtuu waa dubbanne yeroo asirratti eenyu waa dubbanne. Waan waliin bannu jee gadaan waliin bannaa je. Ani qoftiin hin badu ati qoftiin hin baddu waliin bannaa bakka jedhu sarara jirra jechuudha maanta. Isa biraa gadaa gingamaa sanii tokkaa deebine.
osoo faannoon akkanatti hanqa funyaanitti hidhatin tura waan yaadanii tokko yoo yaadattaatiif duba deebite naannoo Affaaritti maaltu kan hojjetamaa jiru naannoo Amaararra maaltu kan hojjetamaa jiru waan yaadatu tokko qabaate naafati sira teenya waa hedduu dubbannee turre achira dhaabbateetu waa dubbanne jecha obboleessa keenyaatti nageessa waan sana gaafa Isaayyaas Afwerqii nama 50 Affaar keessa galche nam 65 gaafa ni leenjisee Affaar keessa deebisee fi achira waa dubbanne jechuudha. Inni bira mootummaa biyyaa makanarra Amaarri maal buufatee maal ta'uudha deemaa jennee waa dubbanne. Meeshaa Tigraay cabsuudha sababii Tigraay jechuudha. Meeshaa waraanaa Itoophiyaan qabdu ka ammayyaa amma galtee wajjin wal qabsiisee naannoo Amaaraatti geesse buuse. Erga meeshaan kunnoo sani dhaqee buutee uummanni kun beekaniin tokko sani dhiisi sani waa dhugaadhaa waan inni amma jedhe naannoo Amaaraatti bahee jira Umar. Naannoo Amaaraatti meeshaa ammayyaa Itoophiyaan beekteen tokkos tube. Itoophiyaa keessatti meeshaa ammayyaa beekaniin tokko san amma waraana Raashiyaa fi Ukireenii san argeen jira. Misaayilli bakka biraa waan adik warri Ukireen kun akkaataa Raashiyaatti rukutaa jiran misaayilli bakka biraa jira. Isaani maali remote control qabatanii too'i misaayila san ittiin dhukaasan yoo xiqqaate kiiloomeetira 100 irraa fagaatanii too jiru. Inna akkasitti lolaa jiru jechaadha. Dhiyeenya kana warri Itoophiyaa warri Habashaa tuni Raashiyaadhaaf lolla jedhanii too galmaa jiru birrii 1,200 nuu kaffalu jedhanii too isaan illee Iroopi galla shawwannee too Rabbi galla jedhaniiti malee Itoophiyaan lukti ishee agana qaqallattu suni namni Itoophiyaa lukti ishee agana qaqallattu suni biyya qorraa kana dhuftee too kilaashiidhaan lolanii meeshaa biraa qabu. Meeshaa kana qabatanii too dhuguma Raashiyaadhaaf lolu Ukireen waliin. No sobdee too biyya Iroopi gallaa ittiin akkana naannofnee shawwannee jedhan akkasittis galuu hin dandeessanii jechaadha. Akkanumaan umurii keessan yookaan yeroo keessan gubdu malee. Inna mee gadaa bilisummaatti dhufe waan Itoophiyaa kun waa sa'anii nama kofalchiisa beektaa wanti tokko tokko. Abbaan keenya namaatu na baase abbaan keenya gadaa bilisummaa daqiiqaa 3 sii kenna gadaa bilisummaa achi daqiiqaa 3 Umariif kan kenna itti fuuf akkasitti deemna daqiiquma 3 kenna asaanillee kan Umarii ergi ba'eetiila abbaan keenya dhugaadhuma jedhani amma illiit yookaan ayyuuni biyyattii Itoophiyaa empire Itoophiyaa keessatti Oromoon utuu ireen argata ta'ee utuu nagaadhaaf yoo socho'an carraa kennuufiin hin ta'a ta'ee utuu Itoophiyaa masana foormii goonee hin goone jennee yaadna ture silaa amma dubbichi cufamaadha cufaniiru completely shut down maal jechuudha kana jechuun mee hubadhaa yaa jarana Itoophiyaa mataatee Oromoon ikko biyya sana keessatti ikko akka Itoophiyaatti iyyuu ilaalamuu hin jirtu. That's the reality. Ko ground lafarra kan hojjetamaa jiru biyyattii sana. Oromoon akka Itoophiyaatti ilaalamaa hin jiru jettee anjette kana ragaa dhiyeessi ragaa qabda. Kun ikko kun waama lafarra jirudha. Laamee kottaa laala. Maal jedhan? Tokkoffaa dur kana dura Oromoon Madaagaskar irraa dhufee. Jalatoon. Barakkasii keessa dhufeetu biyya Itoophiyaa lafa kana qabatee amma mootii qoshee ashaachalanii booranaadhaa jedhanii amma mootii eenyu kana bokan isaan jedhan. That's not only anama waan hin jedhu mee kottaa dhaqaati mee warra Itoophiyaanis jedhamu sana keessa dhaqaati yaada Oromoo ibsuu yaala Itoophiyaa nagaa barbaanna jedhamee dhaqaati. You don't have any chance. Injiru. Addeetii arongaadee bicaa qayyin lummuutti isa jedhamu sanatti uffachuu qabdaa afaan Amaariffaa የአንበሳውን ድርሻ መስጠት አለብህ የአንበሳ ድርሻ አማራ ጀለቲ ከነቲ ተው ቀብዱ ማሌ አመፈከኛ ፊ ኡመን ኦሮሞ በየሰነ ከሰቲ ባይነ ኬኛን ተቆፋዳ ባዳኢነ ኬኛን ተቆፋዳ ሜኮታና ኢላላ ሜ ሪሰርች ጎዳ ያ ኦሮሞ አኒ ኦፒዲዮ ከነንቲ ትፈደስ ንትሙ ዋማሌን ጅብኔ bara EPR jet keessa TPLF tu leading godha kanaaf jennee waa gochuu dadhabne kanaaf jennee ummata keenya irraa harka qabu dadhabne jechaa turan amma eenyutu dhufee isaaniin rakkootu mee jennaan ofuma isaaniitiin raroo baadhatanii dhaqanii jara kanatti sammiitti godhan
kan namni ilaaluun irra jiraatu Oromiyaan utuu badhaatu taatee jirtu utuu territoriin ishee soorettii taatee jirtu wanta hundumaatiin guuttee utuu jirtu dhattee ati qabeenya kee nama biraatti laattee achi keessaati akka tinduunee maankiyaadhaan fudhattee inni nyaadhu si jedhu pirinsipilii isa kamiidha Oromoo keessa. That's what the problem is. Politikaa miti kun. This is not a politics. Kun politikaatu hin taane biyya sana keessatti Oromoo irratti genocideetu geggeeffamaa jira. It's a genocide. Ni qotaa Itoophiyaanis toora jedhama miidiyaa isaanii ilaala. Miidiyaan isaanii irratti wanti amma dalagamu aktivistoota isaanii, abbootii isaanii, abbootii amantaa isaanii hunduma isaa ilaalame. They are focusing on only Oromoo irra jedhaman kanatti. Amma namni kan inni hin galleeffatu jira. Amantiidhaan rakkoon qabu. Oromoon amma divide and rule isa jedhamutu jira. Gargar nu baasanii kiflaagarii haa ta'u federalistii sammaa ethnic federalismiin completely eliminate haa ta'u federalismiin garuu haa ta'u maqaansaa garuu kiflaagarii isa jedhamu beektu saduritti shananii walloo kiflaagar shawaa kiflaagarii isa jedhamu akka isaaniif ta'utti you know what akka isaaniif ta'utti gaaffiin Oromoo waggaa 50-60 fuuldura qabsoon itti jalqabame warra abbaan keenya amma lafa kakaa'e kan akka Elamoo Qilxuu kan akka eenyu hunduma isaanii waamtanii kan akka Jeneraal Taaddasee Birruufaa kan isaan itti gatii kaffalanii Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti mirgi keenya afaan keenya aadaan keenya kabajamuu jedhanii gaafatan hin taane hin fannifaman. So why we guys are generation amma dhufne kana keessatti Itoophiyaatti maxxannee Itoophiyaa sirreessina warri jedhanii dhuguma akkuma abbaan keenya amma jedhee dogoggoroodha. Dogoggorri keenya immoo maalidha? Mistake keenya irraa ammayyuu barachuu hin dandeenye. That's the problem. Amma immoo isarrayyuu dabarree Oromoo adda baafachuu dadhabne amma. Oromoo isa kamtu dhugaatti Oromoodhaadha. Gaaffii guddaa kan nuti ta'e. Miliyoonii 50 yookaan miliyoonii 40 caalaa jenna amma biyya sana keessa. Ni kottaa ilaala. Eenyu kan dhugaatti Oromoodhaaf dubbachaa jiru? Tell me somewhere. Opinion kuni ni kottaa waan tokkoon isin gaafadha akka Oromootti. Ni gaaffii kana hundumti keessa yeroo manatti galtan wal gaafadha. Dhugaa rabbittan isinitti hima. Namni tokko dhalatee guddatee yerootti fuudhee hojii ijoollee godhatudha. Umriin opinion biyya sana keessatti politikaadhaan haasaa irra yoo ta'e waan isheen Oromoof goote ilaala. Just simply assasii godhame. Zero waan tokko hin jiru. Uummata Oromoo ajjeesiste malee, uummata Oromoo salphisan malee wanti isaan godhan tokko hin jiru. Dhaggeeffadhaa asitti. Amma umurii kana keessatti dhuguma Oromoo are you going to change mentality opinion geddartanii Oromoo taasisuudhaaf itti faayitii gochaa jirtu moo waggaan 31 hin ga'u jettanii jechuu kooti. Maaliif walirratti duultu? Maaliif jarri kun na ceesisu jettanii irratti fookasii gochaa jirtu? Maal anamma waan ani gaafadhu Oromoo akka Oromootti maaliif dhaabbachuu dadhabne? Diinatu nu keessatti guddifame waggaa 31 namni tokko dhalatee waggaa 31 umurii fuudhee ijoollee godhatu achitti nu keessatti guddifatan attamitti afaan keenya beeku duudhaa keenya beeku kaalcharii keenya beeku rakkoo keenya beeku bal'ina keenya beeku dhibbina keenya beeku as keessa nu galanii amma ruumii kana keessa probably namayyuu qabaachuu danda'u akkamitti Oromoo gargar baafachuu hin dandeenye. That's a problem. Lafti nuti dhumne akkas. Boris taanaan yaa goloo tokko. Kabo boleessa kwani wannan beeku fani keessamme wannan isaan naan jedhan nan beeka. Kanaaf iyyuu abbaa gadaa amma dhaggeeffadhaa. Isin caalaa beekee miti waan fiilii godheetiin ministiitti akkas jechaa jira. Lafa dhannutti Itoophiyaan taa'annaa jettan iyyuu hin dandeessan. Forget it. Itoophiyaa mata'uudhaafis chaansiin qabu Oromoon hin jechaa jiran. Itoophiyaa kanaafuu naftanyaadha. Why? Maaliin amma dubbiin amma irratti haasawuyyuu qabnu isinitti immoo isa darbeen darbatan jedhan abbaan keenya amma akka jedhan bishaan darbe guddisuu hin danda'an jedhan dhugaadha. Garuu waan darbe sanarraa barachuun dirqama Oromooti. Maaliif yeroo hundumaa gowwama Oromooni? Maalumaan maalidha? Gadaa bilisummaa naaf jiraadhu dhugaa rabbi. Anillee yeroo hunda tanan jedhu Oromoon maa gowwooma dhabe? Why? Maaliif gowwoomta? Ani Oromoodha laal. Ani dhugaa rabbiin isin jedha. Meebii qabsoo Oromoo kana keessatti guddadhee ta'uu hin danda'a. Guyyaa tokko Itoophiyaadha ofiin jedhee toon beeku. Maaliif Itoophiyaa san keessatti
eenyummaan Oromoo waan hin kabajamneef maalan itti godha Itoophiyaan allayyaa seentu Oromoo agresiivii ta'uu qabdu laata akka gadaa kanatti obboleessa keenya kanatti agresiivii eenyummaa keessanii irratti agresiivii ta'uu qabdu maali akraariin Oromoon nun jedhu miti akraariin miti Oromoon goommana Oromoon tuni kunis dhufte eenyaa Itoophiyaan keggeellame eenyaa zamarre maa akkas beektu no jechuu qabda akka warra Tigraay kan akka warra Israa'el kan Israa'el miliyoona meeqa xiqqishoota akka tube amma addunyaa kana to'achaa ture biyya isaaniitirraa baqatamanii ajjeefamanii addunyaa kanarratti tuffatamanii walitti dhufanii dubbatanii tooyi san booda biyya isaanii ijaarratanii jira warri Tigraayis kanuma godhan warra Tigraay bee uummata baratee miti nyaata hin qaban Tigraay bee uummata raammoo nyaatanii bee uummanni sun wali tokko ta'eetoo waliin mari'ateetoo baatii 8 keessatti of bilisoomsanii Oromoon kun yoom rakkoon Oromoo of tuulummaa qabdi Oromoon tun of tuulummaa qabdi jechaan of gaddeebistee tooyi wallaalaa kee dhaggeeffachuu qabda beekaa kee dhaggeeffachuu qabda lammata Oromoon tun of jaalattu selfish of jaalattuun akka Oromoo kana addunyaa kanarratti argee hin beeku sobduun akka Oromoo addunyaa kanarratti argee osoo hin beeku polotikaa keessatti illee miti akka hiriyaatitti illee akkuma hiriyaatitti illee akka maatiifitti illee Oromoon sobduudha haga sobni Oromoo keessaa hin baanetti polotikaa keessaa maatii keessa waliin jiruuf jireenya keessaa haga hin baanetti sobni Oromoon galma gahuu hin dandeechu jecha amma maalidha dadhabbina sammuu qabna Oromoon hoonani gadaa bilisummaa isin sadeen hoonan sobe ani gootauf jedhee tan of laala garuu ani dadhabaa wallaalaa dhoqqee akkan ta'e of hin beeku namni ani isin akka sobe an beekullee ati jagna naan jedheetu harka naa rukutaa jechaadha no sobni duraan durteetu Oromoo soba keessa bahee dhugaarratti hundaa'uu qaba jechaadha polotikaa keessatti illee ta'uu osoo hin taane akka namummaatitti illee Oromoon dhugaarratti qofa hundaa'uu qaba jechaadha. Faranjii tan amma fakkeenya sanii karaarran deemaa jennu. Osoo faranjiin tokko ati gurraacha jedhee na arrabse yookaan na rukutuuf natti jedhee faranjiin biraa ittiin callisanii jechaadha. Ani waan gurraacha ta'eef isarran guranii jechaadha. Adii na rukutuu ta'u sanirran guran. No. Wanjalli biyya keenya keessatti hojjetamuu qabu jedhu. Oromoon kanarratti hundaa'uu qaba. Oromoon dabarsee ta'u wal kennaa wal nyaachisaa soba nutti haasa'aa jiru jechaadha. Soba nutti haasa'aa. Ani miidiyaa isaaniitti irratti yeroo baay'ee nan dhiyaadha. Miidiyaa warra viidiyoo kanarratti dhiyaadhee too yaadan kenna. Woboodha hidhee tan naqee too yaada kenna. Garuu waa jaalama maallaan jedhan har'a ganama dhiyeesse dhiyaadheen ture. Maallaan jedhani jaalmarroon du'ee jira yoom du'e turee jira erga du'ee naan jedhan jecha. Al sagaleen ammaa kun yennaan kun hoo jennaan arrabni isaa wal xaxaa kuni tan isaatii miti naan jedhan. Okay viidiyoo inni ji'a 3-4 dura miidiyaa irratti haasa'e waltajjii gurguddaa irratti haasa'e hoo jenna hin fudhannu baakgiraawundiin isaa qindaa'ameeti maal. Ani amma waan edit ta'e nan beekaa kinoo kompiitara manaa qabaa waa'ee editingii kanas tokko nan beekaa nan nu shawwadu jechaadha. Uummata akkanaa sobaa kanatu jira. Oromoo opiidiyoos deeggarii woboos deeggarii soba keessaa bahuun barbaachisaadha jechaadha. Gaafa sana goota taatee jira. Oromoon gootummaan isaa sobduu waan ta'eef jechaadha. Kanatti allayyaa seenne mee amma nama amma seene kanaaf kenninaa duratti illee bahee ture. Isaanis kennetti hubame. Amma carraan kun kiyyoo na fakkaate jedhas. Okay, Umar itti nu obsa abbaa keenya. Ammoo baanna fakkaate na kolcha jennaan. Ammoo baanna fakkaate. Itti fuufise eebbise horii buli deeban. Mee bakkuma reefutti dhaabbisanidha. Eebbarratti illee ani yeroo tokko waa tokkoon kaase beektu walgahii kananan deebi'a. Maalidha? Amantaa pheenxee an qabdu kottaa nu eebbisa. Amantaa ortodoksii an musliimaa qabdu akkas jechuu eegalan. Maal gaafin kaase. Maaliif akka aadaa Oromootitti hin eebbisne
Tokkoffaa Boorana Tudursa daa'ima xiqqoo soo ta'e Boorana Tudursa indoo kana ondo goggore asirreessa daa'ima xiqqishoo ta'e Booranatu dursa itti aanee galaan akkasitti deemamaa jira. Maaliif akka aadaa keenyatti hin goone kun silaa walgahii Oromootii bakka qophii Oromootii akka aadaa keenyatti ati Pheenxee as kottu ati Ortodoksii as kottu Musliimamaa jettu jennaan abbaan gadaa amantii namaa jibba jedhaniitu idiyaarratti na baasan. Innaa akka aadaa Oromootitti Booranni yoo si eebbise itti fuftaati isaaf si eebbisanii jiru itti fufeera. Umar. Mee bakkuma irree futti dhaabee irraa hin kaasa ulfaadha isinittuu wayyamaa galatoomaadha. Dhugaadha Boorana hangafa keenya. Bakka hangafni keenya jirutti hin jirjiru suuta dubbachuun barbaachisaadha. Heeruma keenyaatu nun ja'a. Amma bakkuma irree futti dhaabee irraa yeroo fuudhu mootummaa kana yeroo erganni dhufee imbaayirri kun bakka bu'ee uummanni Amaaraa faayidaan inni irraa harkate meeshaa waraanaa bakka sanii galuudhaan isin hin jedhe. Inni biraa erga meeshaan bakka sanii galte mootummaa kana harka micciiranii nama jajjabaa isaan dura dhaabbachuu danda'u nama sabboontummaa akkamitti galee eessarraa gale meeshaan naannoo Amaaraatti galee akkamitti galee eessarraa gale yoo information qaba. Maal jedhan? Meeshaan Amaara naannoo Amaaraatti gale sun eessarraa galee akkamitti gale? Meeshaan kun maqaan Tigraay kana dha'uudhaatiin maqaa Tigraay hin gale Tigraay balleessuudha. Inni dura Tigraay balleessuun lama Oromoo balleessu. Naannoo Amaaraatti. Erga meeshaa kanatti buufata godhee Tigraay balleessuudha deema jechuudha. Erga meeshaan kun achi galee Tigraay hamma barbaadan san deemuu dadhaban malee erga Tigraay badee waa lama qofa bakka Oromootun salphaatti ilaalanii jechuudha. Haa ta'u erga meeshaan bakka san galee jarri kun waa lama fayyadame deebanii waa lama fayyadaman. Inni dura Tigraay akka jirutti baduudha. Inni lamaanii Oromoo keessa namni ija qaban namni mataa qaban nama dhageettii qabu alanfachuudha. Kana keessa balleessuudha. Akka hoolaa ayyaanaatti kana keessa balleessuudha Oromoo keessa. Warra mataa uummata dhageettii qabu uummata biratti. Isa sadeeffaati. Erga kana mootummaa kanaan keenya keessanii jiran abdachiisee jira. Inni biraatti leenjifatee jechuudha. Itti leenjifate. Isteeppiin amma argan inni irra jiru kun laal gaggabaabseetiin waan obboleessa keenya reefu kaasarraa hin amma waa takka tuttuqaa jira beekadha gaggabaabseetiin. Isteeppiin ammaan tana irra jiru marsaa jaaffaa leenjifatee baafate. Meeshaa gurguddaa kanatti akka dhukkaasuu danda'u. Meeshaa gurguddaa kana akka qabachuu danda'u akka itti fayyadamuu danda'u. Naannoon Amaaraa jechaadha. Naannoon Amaaraa kun akka itti fayyadamuu danda'u marsaa jaaffaaf leenjifatee baafate. Har'a hariiroon inni qabu Abiyyi Ahmad caalaa Eertiraa wajjin ta'uu isaati. Hirkannoo isaa guddoon Itoophiyaan waan ilkeessa soote taateef har'aan tana salpha qabachuudhaaf waan gartee sirna dabresan deeffatee kaayoo isaa kakalee qabu san sabboontummaa afaan tokko ka barbaachisan deeffatuudhaaf yeroo gabaabaa obboleessa keenya reefu jeessa irra gahee jira jechuu barbaadeeti. Har'a lolli walirratti dhufee bane kun lolli walirratti irra dhufee bane kun wayii nu yaadachiisan mas achuu taallee malee erga gabaabsee waa isin tuqaa jira naa bal'isa naa laala. Itoophiyaa impaayiriin Itoophiyaadha kun yeroo dhufee lafa qabatee uummata Oromoodhaaf balleessuu fi duguuguu fi lafarraa balleessuudhaaf afaan jijjiiruu aadaa jijjiiruu gaafa dhufetti osoo shawaan qabatin walloo bakka inni burkute. Lafti inni mudhii dhahee walloo ta'uu isaati. Naannoo walloo kana jechuudha. Erga naannoo walloo kana nyaatee fixee shawaa qabate. Iddu galeessa kana qabatee eessa bobba'e? Arsiirra bobba'e. Harma muraanoleetii fi harka muraanolee seenaa ilaarraan kana nu dhaabbatu kana jechuudha. Gadi bu'ee Harargee irratti lafeelee calaqqoo gaafa sanirraa seenaa gaafa sanitti irraa. Amma gaayisa irra dhaabbanni irra hisaab deema. Mootummaan sabni irra jabeessee ta'e kun biyyattii ilkee sossootataa kana keessatti bakka Oromoon meeshaa sibiila qararraa guurame kana keessatti bakka addaan cicciree malee addaan qoqqoodate kana keessatti fakkeessee tokko adiitti fakkaatee tokko gurraachatti fakkaatee tokko diimaatti fakkaatee uummata kana gargar qoodee bakka humna qabdu laallatee jechuudha. Iddoo humna qabdu Wallagga Gujii fi Boorana warra meeshaa malee jira jedhu warra meeshaa harkaa qaburraa gadi bu'ee bal'ifannaa lafaa wallorraa wannirraa karrayyuurraa lafa qabachuudha. Wallagga bahartirraa lafa qabachuudha. Shawaan tumteenya ji'ee kaartaatti sirreeffachuudha.
dubbachuu dide Oromoo kana hundaanis dubbachuu dide qaba dalan dubbachuu dide Oromoo kana hundaanu lafarraa buqqa'uu irratti qabeenya saamamuu irratti dubbachaa jiru Oromoon ammas. Qabxii guddaadha kuni lafa saamamu. Dubbachaa jiru arrammoo lolli arraan tana wal lorraan baname nu hunda kanu yaamete ammaan tana akka Oromootitti Oromoo anniin jiree fi jiruuf isa sirna san keessa dhaabbatees isa sirna kana ala dhaabbatees hunda kanu dubbisu ta'e maal jechuudha nu dubbisuun isaa maal jechuudha arra yoo walloo isa nyaatee fixu taate yeroo itti aangoo fudhannuutu ammaan tana yeroo itti iddu galeessa galluutu ammaan tana yeroo itti iddu galeessa qaban yeroo itti federaalaa to'annee waraana mootummaadhaa hammaa fi kana harkatti as deeffannee humna jirtu tana balleessinee itti